Kenya male jamba haka Kenya male haka urma haka nama marka to kawan gurgure torbanta ko no ga yetu gurguri iram bitin torbanta ko ga ya mata kana mootummaa ummata keenya barabaraan fitu kana tajaajilu gahee jedhanii akka dhaaban lubbuu maatii isaanii fi firoota isaanii أساساً كم من شان الرابط يكسي مرة فقط ربنا إذا إذا بني تنيان بترسي أكثروا تنيان سي أكثر ولا أسيني بوي أباس هم كم مرة نقول لكم من جسي سي كنا بوي من هذا يوم تنيان نكون نما بيجينا تنو deebiteen bagaawwan waliin lolu amma tireen gabroofan wanni kun maal oromo maal fakkaata yeroo haalli keessatti nooyinaa yeroo haalli qabbanaa keessatti qabbanaayina keessa hoggana isaa baafachuun sana agarreetuma soo lubbuun keenya darbee ani nani jechuu barbaadu waan na gabaabdu maatiin barii ka'ee gaafatamaa tattaafatuu fi hin qabne yeroo hundaa ni beela biyyi jagna lubbuu isaa isaaf kennu hin qabne yeroo hundaa garba Yoya nageenya hadursu kabajamtoota hordoftoota TV ONN kun qophii holqa seenaati. Keessummoonni qophii holqa seenaa guyyaa har'aa obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo biyya Siwiizerlaand irraa hayyuu seeraati. Akkasumas Dr. Huseen Turaa biyya Fiinlaand irraa hayyuu seeraati. Daayireektara Kush Miidiyaa Neetwork obbo Habtaamuu Tasfaayee biyya Masrii magaalaa Kaayiroo irraati. Keessummoota keenya guyyaa har'aati. Isinis akka nu waliin turtan affeerraa keenya. Ijoon dubbii guyyaa har'aa irratti mari'annu jijjiiramni biyya keenya keessatti yeroo dhufe mootummaan of haaromsi jedhee paartilee siyaasaa aktiivistootaaf qaamota garagaraatiif waamicha yeroo godhe sana dhaabbileen siyaasaa aktiivistoonni mootummaan Sudaan irratti uummanni biyya Sudaan akkuma godhan mootummaa Tuuniis irratti bara 2011 uummanni dhiibbaa akka godhan mootummaan ce'umsaa ijaaramuu qaba kana malee mootummaarraa amantaa hin qabnu jedhanii dhiibbaa godhanii mootummaa fudhachiisanii mootummaa ce'umsaa akka ijaaran aktiivistoonni fi paartileen siyaasa Oromoo kana godhuu qabu turanii kan jedhudha. Akkasumas dhimma lixa Oromiyaa kibbaa Oromiyaaf giddu galeessaa haala yaaddessaa uummanni Oromoo keessa jiru irrattis marii bal'aa kaafnee dubbanna. Akkasumas paartileen siyaasa Oromoo addi bilisummaa Oromoo KFOf PABO'n walitti dhufuudhaan dararaa uummanni Oromoo irra jiru kanarratti ibsaa ejjennoo gahaa baasuun mootummaa irratti dhiibbaa maaliif godhuu dadhaban kan jedhu irratti marii bal'aa qabnaa. Isinis akka nu waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya. Qopheessaan qophii kanas ana beenyaa gammadaati. Gaaffiin koo jalqabaa Dr. Huseen irraa eegala. Yeroo mootummaan Itoophiyaa nageenya labsee paartileen mormituu adda addaa dhaabbileen siyaasaa aktiivistoonni namootiin bebbeekamoon gara biyyaatti akka galan yeroo affeerraa godhu osoo didanii mootummaan ce'umsaa akka ijaaramu godhanii jiraatanii jeequmsi biyya keessatti yeroo ammaa kana hammaatee jiru silaa in uumamuu ture kan jedhantu jiru. Fakkeenyaaf biyya Sudaan keessatti yeroo uummanni hiriiraan aangoorraa darbe kana mootummaan ce'umsaa akka ijaaramu mormitoonni gaafataa turan garuu mootummaan biyya sana waggaa lamaaf biyya sana bulchee isaan booda filannoodhaan akka aangoo gadi gadhiisuuf mootummaa uummataa akka hundeessu yaada dhiyeessee ture. Uummanni garuu hin ta'u jedhanii qabsoo isaanii itti fufanii akka mootummaan ce'umsaa ijaaramu godhan. Dabalataanis biyya Tuuniziyaa keessatti
bara 2011 uummanni hiriira jabaa geggeessaa ture mootummaa biyya sanaas hiriira kanaan fonqolchee aangoorra darbee jira. Yeroo sana mootummaan biyya sanaa yeroo bitachuuf jecha waggaa lama gidduuttan filannoo bilisaaf dimokiraatawaa ta'e geggeessaati haganatti obsaan eeggadhaa kan jedhu foddaa televizyonaatiin gabbayee uummataaf waamicha godhee ture. Garuu uummanni waamicha kana didee qabsoosaa itti fufee mootummaa sana fonqolchee mootummaa isaaf ta'u hundeeffatee jira. Akkuma kana aktivistoonni Oromoo dhaabbileen siyaasa Oromoo dhiibbaa mootummaa irratti godhanii osoo mootummaa ce'umsaa ijaaranii jiraatanii silaa burjaaja'uun biyya keessatti uumamu kun guyyaa har'aa kana hin raawwatu ture kan jedhantu jiru. Isinoo gama keessanii maal jettu? Dr. Hussein irraan eegala. Beenya egaa akka mammaaksa Oromoo jedhutti utuu fi eegeen booda olti jedhanii osoo akkas ta'ee ture akkam taalaata ka jedhu laaluun inuma danda'ama, xiinxaluun ni danda'ama. Garuu wantoota achi keessatti ilaalamuu qaban waa sadii irratti xiyyeeffadheeti haasa'uu barbaada. Inni duraa haala qabsoon yeroo sana itti deemsifamaa turee fi gareewwan qabsoo san keessatti hirmaachaa turan. Akkuma yaadannu qabsoon qeerroodhaan gaggeeffamu finiinee wayyaanee hudhee yennaa qabu paartii biyya bulchu kan ta'e OPDO'n yeroo san kan obbo Lammaa Magarsaatiin dursamu gareen tokko fuulduratti ba'uudhaan gooftaan keenya uummata keenya kana booda gooftaa biraa hin qabnu jechuudhaan qabsichatti makamuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanatti sochiin tiim Lammaan sadarkaa Oromiyaa fi sadarkaa biyyaatti taasisaa ture abdachiisaa fi qaamni sun aangoorra yoo ture fi aangoo sana yoo fudhate mootummaa ce'umsaa hundeessuurra biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudhaa fi gaariidha waan jedhutu ture. Waadaan yeroo sana galames fakkeenyaaf muummichi ministeeraa hanga aangoo qabate biyyattii gara sirna dimokiraasiitti ceesisuudhaaf irra deddeebiin waadaa seenaa akka ture ni yaadanna. Waadaa sana hagam eegee ka jedhu qaama gaafachuu dandeenya. Kan biraa immoo paartilee siyaasaa fi waldhabdee ilaalchota siyaasaa biyya san keessa jiranis laaluu ni dandeenya. Paartileen siyaasaa biyya keessa jiran kan akka KFO hoggantoonni fi miseensonni isaanii hidhamanii sadarkaa diigumsaa warra ga'ee ture. Paartileen biroo immoo kanneen akka ABO fi kan paartileen Nabashaas akka Gimboot Sabaatti fa'aa biyya alaatti baqatanii akka turan ni yaadanna. So yeroo sanitti hidhamtoota siyaasaa fi hoggantoota paartilee mormituu hidhaarraa hiikuu tarkaanfiin fudhatamaa ture. Tarkaanfii sana hordofee paartileen siyaasaa kan biyya alaa turanii fi shororkeessummaan farrajaman hedduun isaanii biyyatti galanii jiru. So paartilee fi aktivistoonni yeroo sanatti mootummaan ce'umsaa akka Sudaanii yookaan immoo akka Tuniziyaa akka dhaabbatu cichanii mormuu qabu ka jedhu ammatti kaasuu ni dandeenya. Garuu haala yeroo san tureen tiim Lammaa garee jedhamu sana amanuu dhiisuun amanuu dhabuun baay'ee ulfaataadha. Waadaa yeroo san isaan galan sochii isaan godhan akkaataa qabsoo Oromoo itti dhugeeffatan yoo laalle walumaa galatti tiimii yookaan garee sana amananii garee sanaaf carraa sana kennuun akka kiyyatti sirrii ture. Ammas yoo kan qeeqamuu qabu jiraate mootummaan amma aangoorra jiru kun keessattuu muummichi ministeeraa waadaa yeroo sana galee fi abdii uummanni irra kaa'e sana hagam eegee waadaa sana ni nyaate moo waadaa sana eegeeti ka jedhu kaasuu ni dandeenya. Paartiin amma aangoorra jiru kun tiimii yeroo sana tures akkaataa inni itti diige hubachuu dandeenya jechuudha. Tiim Lammaan amma diigamee jira. Obbo Lammaan mataan isaanii ilaalcha muummichi ministeeraa amma biyyattiin bulchuu kan ida'amuu jedhamuu fi paartii haarawaa addawaawii diiguudhaan ijaarame kan bilxiginnaa jedhamu akka hin fudhanne durumarraa akka hin fudhannee fi mormaa turan ibsanii jiru. So adeemsa keessa rakkoon uumame malee yeroo sanatti garee lammaa saniif carraan kennamuun
dogongora natti hin fakkaatu. Tole galatoomaa jecha obbo Abtaamu ati yeroo baay'ee miidiyaa hawaasummaarra oolta gaazexessaa waan taateef odeeffannoon garaagaraa biyya keessaaf biyya alaa hedduutu si qaqqabaa oola. Dhimmoota kanaa wajjiniin haala waqta sana tureen wal qabsiiftee atoo maal jetta? Ani dursamee biyyoota lamaanatti fakkeenya fudhatte akkamiin akka ture riivooluushinii biyya sanatti ture akkam akka ture irra baheeni gara biyya keenyaatiin walitti fidee laaluu barbaada. Gara Tuniziyaatti hogguu deemte yeroo sanatti Tuniziyaa keessatti mootummichi hanga uummanni irratti fincilli guddaan irratti gaggeeffamu taa'ee obseetidha. Daangaan fincila uummataa daangaa dabarraadha kan gabbahee waan sana kaasaa ture. Maayirratti namoonni hidhaman yookiin immoo paartileen mormituu hidhaman biyya sana keessa hin turre warri jiran hundiyyuu ala jiranii mootummaa yeroo cehumsaa ijaaruudhaaf qophiidha. Waraanni biyya sanaa yeroo sanatti uummata faanadha kan jiru. Uummata kallattii addaatiin ajjeesaa kan tures poolisii naannoo yookiin immoo poolisii lookaal poolis warra jedhan akka turanidha kan beeknu seenachirraayi. Gama Sudaanittis gaafa deebinu namtichi isa amma dhiyoo kana aangorraa bu'ee hidhaa jiru kuni yeroo sanatti fincila uummataa deebisuudhaaf qophii dhabuurraanidha kan kun irra gahee akkuma wal fakkaatuun bifa biyya keenyaatiin haala faallaa ta'een qaamni mormituudha ala jiran yeroo sanatti uummata kakaasuudhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaaf kallattii kamiiniyyuu haala kamiiniyyuu diriirsuudhaaf qaama mootummaa itti aanu san hoogganuudhaaf biyyattiin akka hin banne gochuudhaaf qophiirra turanii gara biyya keenyatti gaafa deebitu kun hundi hin turre akkuma amma Dr. Hussein jedhanitti ABO'n biyya alaatti jira namoonni paartileen siyaasaa amma biyya keessatti bifa haaraadhaan socho'aa jiran kun hundi isaanii qophii hin turre dabalataan Profeesar Mararaa dabalatee hooggantoonni KFO hundi isaanii maayidhaa turanii namumti bakka Oromoo bu'ee yeroo sanatti mootummaa ce'umsaa keessatti dorgomu hin jira jennee dubbachuudhaaf illee rakkisaa ture yeroo sanatti jechuudha. So gara biraatiin wanti nan sii kaasuu danda'u wanti tokko uummata hunda kan burjaajessaa ture tiim lammaa gareen jedhamu kun olaantummaa TPLFitu nurra ture malee nuti Oromoodhaaf hojjechuu hin dhiifne Oromoodhaaf ni hojjennaa yaada jedhu wayiitiidha qabatanii kan gabbahanii namni hundiyyuu sana amanee dabalataan erga jarri kun Oromoodha ta'anii erga Oromoodhaaf ni hojjenna jedhanii erga gooftaan keenya uummata Oromooti jedhanii wanti nuti isaan fuuldura dhaabbannu hin jiru yaada jedhuudha kan gadi baane Oromoon hundiyyuu isaan duuka kan hiriire warra baroota dheeraadhaaf Oromoo hidhaa iraarsaa rakkisaa ajjeesaa kollaasaa turan ta'anis garuu as deebi'anii yeroo sanatti carraan jiru isaanumti sabboonummaa ta'anii sabboontonni bakka hin jirretti sabboontota ta'anii afaan sabboontotaa dubbachaa waan turaniif carraan nuti yeroo sanatti fincila itti fufsiisnee mootummaa ce'umsaa keessatti nama Oromoo bakka bu'ee mirga Oromootiif falmatu lafa kaawwachuudhaaf jiru sun hedduu rakkisaadha kan ture mootummaan ce'umsaa yoo xinnaatu namoonni biyya keessa nagahaan jiraachuu yookiin immoo maqaan gargaraa itti bahee biyya keessatti seenuudhaaf rakkoon osoo irra hin ga'in socho'uudha kan barbaachisu. Fakkeenyaaf namoonni akka Jawaar Mohammadii fi aktivistoonni gurguddoon hayyoonni Oromoo hedduun maqaa shororkeessummaa jedhu itti maxxanfamee biyya keessa yoo akka seenne kan dorgamaatidha kan turan yeroo sanatti namni gabbu'ee mootummaa ce'umsaa sanaaf qophii of godhu akka hin turredha wanti jiru dhugumatti immoo yeroo sanatti carraa birootti fayyadamuu dandeenya kan jedhu kallattii hedduutiin ilaaluu ni danda'ama gabaabumatti garuu wanti jiru yeroo sanatti kanadha kan ture gaabbiif eegeen abbaa duuba olti akkuma jedhan sanii wanti jiru gama kootiin wanti nani jedhu kanuma dabalataan egaa boodarratti deemuu dandeenya. Tole ija seeraatiin wal qabsiiftanii yeroo ilaaltan isin hayyuu seeraati obbo Badhaadhaa isinoo asirratti maal jettu? Egaa yeroo sana ka ture dhugaadhaati osoo gaaga'umsi kun dhufu aarsaan hin barbaachifne Oromoon kan falutti hin deemu amma akkanatti hin taanu ka jedhu kun dhugaadha. Tilmaama sirriidha. Garuu darbee jira haalli yeroo sana ture dhugaadha nama soba. Maaliif inumaayyuu ummati keenyas nu hundayyuu dabalatee gabrummaa TPLF keessa ture waggaa 27 akkuma Dr. Hussein fi Habtaamuun sirrii kaasanii jiru ummanni keenya yeroo sana sammuun isaa tasgabbiin qabu sammuu faca'aa qabaa ture yeroo sana qophiinis jiru baay'ee laafaa fakkaata
gadi ba'anii gara biyyaa galanii namoonni waggaa 27 ol biyya kana keessa turanis galanii inumaa biyyi bilisoomtee jirti. Kana booda qawween illee nun barbaachisu. Kana booda filannoodhaan achi dhume amma waa'ee misoomaati malee ka jedhu sirbatu ture. Akkuma sabaatti hunduu sobamee jira. Haalli ture ammoo akkas ta'uu ni mala ka jedhu ni fakkeessa yoo tasgabbiin itti namni ija siyaasaatiin tasgabbiidhaan akka hawaasatti yoo laalle haalli yeroo sana ture baay'ee nama soba. Maaliif afaan sabboonummaati kan dubbatamaa ture. Hojjetaa ture kana faaktii dinee gochuu hin dandeenye. Inumaayyuu sadarkaa inteliijensii ta'anii namoota hojjetaa turanii garuu completely afaan isaaniin jijjiirame yeroo sanatti ammoo namni sobame. Anaan dabalatee namni Oromoo ta'e sobame tarii wanni kun dhugaadha ka jedhu sanarratti sobame. Hunduun galee Oromoon ka barbaadu nagaadha. Tasgabbii barbaada biyya akka tasgabbooftu barbaada hin sobame. Erga sobame booda yeroo sanatti waa'ee mootummaa jijjiiramaa kaafnaa miti waa'ee Dr. Abiyyiin mormita taanaan balaatu sirra ga'a. Balaa hama sirra ga'a uummata sana keessatti yeroo sirbi ture sana jechaadha. Yeroo sana yaadanna taanaan kanaaf inumaa qawween hin barbaachiftu haa gubamtullee yeroo itti jedhame yeroo akkasii keessatti mootummaan ce'umsaa akkuma fakkeenya biyyoota xiqqaaftee san ta'uu ni mala. Yeroo sana garuu namni hin sobame. Egaa parpaziif sobammoo maal inni wanni sun yeroo ture ka jedhu wanna darbe waan ta'eef sun hin ta'u. Ati ammoo dubbii gama seeraatiin na gaafatte gama seeraatti mootummaan seeraan filame erga ta'eeti mootummaan waggaa 5 kennamee jira. Garuu akkas jechuun seerri fedhii uummataatiin mobilaayizdii uummataa sanii oli jechuu kiyyoo osoo hin taane mootummaa uummataan ijaarame haalli atiin mootummaa ce'umsaa ittiin ijaartu hin jiru. Filannoodhaan achi taa'ee erga jedhameeti yeroon ture sana kanas ta'ee sanas uummanni didee fincilli ka'e jennaan seerris limiteeshinii qabaa hin hojjetu. Yeroo sanatti ammoo seera sana darbanii hojjechuu kan dhoorge ammoo burjaaja'iinsa yeroo sana ture jechaadha. Achi booda namni baraa dhufee egaa erga dhufeeti gaabbiin tokkoon jira mootummaa ilma abbaa gadaatu bulchee makalaakaa qabate Oromoodha waa baay'ee jedhamee ture waa baay'ee sirbamee ture egaa sirbi sunis osoo hin dhaabanne wanni jedhames osoo afaan namaa irraa gadi hin buune jarri sirna naftanyaa tortoree bade lafaa baasuudhaaf tattaaffiin isaan godhan sochiin isaan godhan ifa bahee kanatti uummanni mufate. Ammas qabsoo chaapterii ittaanutti yookaan boqonnaa ittaanutti akka seenuuf ta'u nama agarsiisaa jechuudha. Galatooma. Tolemee gabaabaadhumatti yeroo mootummaan ce'umsaa ijaaramu jedhamee biyyoota garaagaraatti gaafatamaa ture. Fakkeenyaaf mormitoonni Sudaan hedduun isaanii biyyoota Arabaa Chaadiin dabalatee keessa turan. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoos Birgaadeer Jeneraal Kamaal Galchuus dhaabbileen mormituu garaagaraa biyyuma hambaa keessa turan akkuma kan Sudaan kan Oromoo irraa wanti adda godhu hin jiru. Kan dhiibee uummanni sun akka ilaalcha isaa jijjiiru adeemsa isaa jijjiiru mootummaa walabaa mootummaa uummataa akka ijaaru kan godhe dhiibbaa uummataati. Manguddoon tokko waan isaanii gaafa aktivistiif xiinxalaan siyaasaa Oromoo obbo Jawaar Mohaammed gara lixa Oromiyaatti malan waan uummanni isaan gaafate tokkoon isin dhaggeeffachiisee isaan booda yaada itti aanutti itti fufna. Namoota isaan afeeran aktivistoota jedhanii namoonni isaan afeeran Oromoo urursuu jalqabanii dhiisii qobsii miila lafaa qabattu jedhanii maaltu ta'ennaan miila lafa qabatti buqqa'uu qabdi malee maal jechuudha? Ani abbee koo guyyaa 3 dura awwaaletanii gaddarraan ka'ee dhufe kunoo gaabii fudhadheen dhufe amma qeebbeedha. Namoonni bosona jiru amma irratti dhukaafamaa jira. Gaddarraan ka'ee dhufe guyyaa 9 ta'a makka aadaa naannoo kanaatti dhiiseen dhufeeni
sagaleen kana isinitti madda waan danda'amu haasaa jedhee mootummaa kanarraa irraa gattaanuu jettu obbo Jawaar mootummaa kana baakii gootu mootummaa isa kaleessa Mallas Zeenaawii Hayilmaariyaam faan hoogganaa turan isa nutti dabarsee miidiyaan keessan gidaamii qotee bulaa 18 ajjeefame Dr. Abiyyi maal jedhanii Adwaan lamaan tufennu nuun jedhanii min maalat ነው what does it mean Adwaa kan Oromoodhaa gabaabaadhumatti kana caqastaniitu jirtu itti fufee yaadiin kaasu fakkeenyaaf Haayile Sillaaseen yeroo aangoorraa fonqolu Mangistuu Hayilamaariyaam Haayile Sillaaseedhuma jalatti guddateetu namootiin har'a gara qabsoo uummata Oromootti dabalamne jedhanis mootummaadhuma TPLF waliin warra waggaa 27 guutuu hojjechaa turedha. Halkaniif guyyaa warra waliin hojjetaa ture addatti namootiin kun obbo Lammaas ta'e Dr. Abiyyis ta'e raayyaa ittisa biyyaa turan hoogganaa waraana keessaa turan tika biyyattii turan namootiin kun marfama mootummaan bara wayyaanee sun hojjetaa turerraa waan adda isaan godhen jiru uummanni immoo kunoo mootummaa kana akkamitti amani nuun jettu jedhee gaaffii osuma kaasaa jiru dhiibbaa aktivistoota garagaraatiin uummanni akka mootummaa kana jalatti jilgeenfatu godhame mootummaa kana jalatti ega jilgeenfatanii booda bultiin adeemsi mootummaa waliin godhamu shaakarraa dhufe mormituun dhaabbilee siyaasa Oromoo tokko tokkoon hidhamuu eegalane namootiin hedduun gara mana hidhaatti darbamuutti eegale amma irra darbe haga Jawaar Mohaammed du'utti dhufe irra darbe amma eegdonni irraa kaan bultiin wanti deemaa jiru kun gaaga'ama kan uumu malee mootummaan daandii mataasaa xurree mataasaa bal'ifachuuf wanti inni godhu kun uummata gaaga'insa keessa buusaa jira asirrattoo yaada uummataa kana dhaabbileen siyaasa Oromoos aktivistoonnis addatti kan dhiibbaa godhaa turan aktivistoota gurra uummataaf maaliif kennuu dhiisan osoo uummata dhaggeeffatanii jiraatan uummanni mootummaan kun itti nuufafuu jechuu danda'a ture Dr. Hussein itti nuufufaa Egaa yeroo sanatti akkuma duratti kaafnetti haalli ture gareen Tiim Lammaa jedhamu suni aangootti as bahee qixuma aktivistoota ilmaayyuu aktivistoota caalaa qabsoo uummataa sana dhugeeffatee afaan sabboonummaa dubbataa ture yeroo sanitti aktivistoonni sagalee uummataa amma uummanniyyuu addaan qoodamee ture yeroo sana dhiisti ammayyuu addaan qoodamaadha jechuun ni danda'ama. Namoonni mootummaa amma jiru kana Dr. Abiyyiin haga ammaa abdii irraa hin kutatin jiru. Namoonni irra jireessaan keessatti Oromiyaa keessatti mootummaan kun gaaffilee uummata Oromoo deebisuudhaaf fedhii hin qabu. Keessattuu paartii Bilxiginnaa kun erga uumamee booda sirna federaalizimii amma jiru kanayyuu diiganii mirgoota waloo sabaa fi sablammootaa daangessuu barbaadu takkii jedhutu jira. Egaa yaadni kun addaan qoqqoodamaadha haga ammaatitti. Uummanni keessattuu gara Oromiyaa lixaatti yeroo sana komii guddaa kaasaa turanii didaa turanii rakkoon yeroo sanirraa eegalee haga ammaatitti gara walitti bu'iinsaatti deeme uummanni rakkoo guddaa keessa akka jiru ni beekama jechuudha Oromiyaa lixaa fi gara kibbaatti. Garuu yeroo sanatti yoo laalte Finfinneetti hiriira deeggarsaa Dr. Abiyyiif godhamaa ture yoo laalle biyya alaa dhufee Minisootatti simannaa Dr. Abiyyi fi garee sanaaf godhame yoo laalte akka waliigalaatitti uummanni irra jireessaan yeroo sana garee kana akka deeggaru ta'ee jira. Egaa ammas uummataa fi aktivistoota osoo hin taane rakkoon caasaan yeroo sana ture Tiim Lammaan sun mataan isaa haala sanaan jira moo hin jiru ka jedhu amma. Haala sanaan hin jiru. Oromiyaa ibn bulchuu hin dandeenye gareen suni diigamee garee san keessaa ammoo qaamonni yaada addaa qaban keessattuu Dr. Abiy aangoo dhuunfatee amma ilaalcha xiqqoo ka yeroo san ture irraa adda ta'ee adeemsisaa akka jirudha kan argaa jirru malee
yeroo sanitti dhugaadha qaamonni shakkan aktivistoota keessas jiru uummannis gamni tokko mootummaa kana hin fudhannu addawaawimatu aangorra jira addawaawiidhaaf mootummaa saniif aangoo kenninee deebi'uun dogongora jedhee uummanni kaasaa ture jira aktivistoonni muraasnis kan waa'ee kanatti cichanii yeroo sana mormaa turan jiru garuu irra jireessaan haalli yeroo san ture akkuma duratti kaafne tokkoffaa paartileen biyya keessa jiran hidhamanii miseensonni isaanii hidhamanii paartileenuu hin jiran fakkeenya mootummaan ce'umsaa haa hundeeffamu osoo jenne Oromoo bakka bu'ee mootummaa ce'umsaa san keessatti hirmaachuu ka danda'u eenyu ture ka jedhu lammaffaa immoo waadaa yeroo sana muummichi ministeeraa fi gareen lammaa suni galaa turan fedhii fi haasawa yeroo san ture haasawa sana amanuu dhabuun akka kiyyatti uummataa fi aktiivistootas kan komachiisu natti hin fakkaatu. Isarra waan darbe caalaa amma haala amma keessa jiru rakkoo amma keessa jiru osootiin xallinee gaarii natti fakkaata. Rakkoon amma jirru amma keessa jirru maal fakkaata kuni maddi isaa maali of duratti garam deemuu danda'a rakkoolee kanniin akkamitti furuun danda'ama kan jedhu irratti osoo mari'annee gaarii natti fakkaata. Tole galatoomaa jechaa Babtaamutti nuufuuf. Yaada amma jedhame irratti anis yaaduma amma yeroo ammaa wayitii ammaa kanatti maaltu deemaa jira Oromoo maal keessa jira waan jedhu irratti osoo xiyyeeffannee gaarii natti fakkaata. Garuu mata duree ati kaaste akka yaada goolabaatti yookiin immoo akka yaada kootti kan isii kaasu yoo jiraate yeroo sanatti akkuma amma Dr. jedhanii namni Dr. Abiy Ahmed gadi ba'ee siidaa Minilik ijaaree ilmaan Oromoo hamilee cabsa jedhee yaade tokko illee hin jiru. Jala sanarree wanti beekamuu qabu jechuudha. Yeroo sanatti uummanni Oromoo kan dhaggeeffachaa ture sagaleen isaanii yeroo sanatti siidaa Hayila Sillaasee nutti ijaaranii osoo hin ta'in warroota Hayila Sillaaseen ajjeese Minilik ajjeesan fa'aa iddoo isaan jiranitti beekamtiin kennamee fi warra maatii isaanii jalaa dhuman saniif beekamtiin kennamee fi Oromoon mataa ol qabatee jiraata jedhameetidha malee warreen Oromoo ajjeesaa turan san ilmaan Oromoo fixaa turan san deebisanii masara mootummaa keessa kaahanii Oromoo irratti sirbisiisan Oromoo irratti mangaa Oromoo jechisiisan Oromoodhaan girrisa jechisiisan namni jedhee yaade tokko illee hin jiru waan ta'eef yeroo sanitti haasaa isaanii fudhachuun dirqama ture maaliif wanti isaan haasa'an hundi sabboonummaa wanti isaan haasa'an hundi waanuma qabsaa'onni waggaa 27 bosona keessa jiraachaa turan hidda mukaa nyaachaa baala mukaa nyaachaa qawwee boraafatanii dhagaa boraafatanii bosona keessa naanna'anii haasaa turan mootummaa fuuldura ta'anii kanaaf ijoolleen kun dhiibbaa mootummaa TPLFitu irra jira malee osoo jarri kun irraa kaane akkuma duratti hin jedhe ilmaan Oromootiif yookiin uummata Oromoo bal'aadhaaf gaafii Oromoo ni deebisu waan jedhamudha kan uummanni hundi fudhatee ture. Kana bira darbee namoonni akka kootti akka dhuunfaatti haasaa obbo Lammaa Magarsaa kaasan yookiin haasaan keessaa wanti fudhadhu daqiiqaa 25 fillee yogguun aangorra jiraadha ta'e daqiiqaa 25 sanu waan Oromoodhaaf fayyadu dalagaa kan ammoo uummata Oromootiif waadaa galaa jedhanii kallattii irratti isaan kakachaa yookiin immoo waadaa seenaadha kan deemanii kana bira darbanii isaan komachuun yookiin immoo yeroo sanatti wanti kun ni ta'a jedhanii yaaduun suni rakkisaa natti fakkaataa akkuma Dr. Turan jedhan gama yaada birootti yoo ceene wayya. Tole obbo Badaadha waan itti nu hidhaatan yoo qabaattan itti nuuf fufaa. Ka'eera yaanni jiru yeroo sanatti namni hunduu sobamee jira namoota muraasa achitti sadarkaa bilisoomneerra moo bilisoomneen jirru falmitu ture falmii sanirraa yaada hawaasaa beekuu dandeettaa jechuudha yaadni hawaasaa yeroo sana faca'ee ture haala sabboonummaati ka ture afaan dubbatamu sabboonummaadha waan baay'ee nama rifachiisu achi automaatikaalii waa'ee naftanyaati ka haasa'ame siidaa sirna darbee sana hojjechuu inumaa afaan Amaaraa afaan mana barnoota gochuu aadaa saba tokko babal'isuu wantootni ture san akkasi ta'e egaa gaafiin Oromoo yeroo sana bilchaatee ture gaafiin mirgaa gaafiin waa'ee Finfinnee gaafiin afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yeroo jedhu yeroo Hayila Maariyaam muummicha ministeeraa ture gaafiin Oromoo dhiibee dhufee waggaa 27 irra bilchaatee ture inumaa
Kanaaf gaafiin sun amma completely akka amma jiru kanatti fuuldura deebi'ee jira. Garuma fuulduraayyuu gaafii sabni keenyatti wareegamaa tureef ijoolleen itti dhumaniif lubbuun namoota 10,000 ol wanni itti dhabame Oromoon qabsoo isaa jaarraa hedduuf boosisaa kan ture gaafii sana biyyatti naquu deemaa jiru. Hin naqamu naqanii wal ka ilaallu ta'ee garuu gaafiin ijoo uummata Oromoodha haala amma jiru kanarratti baay'ee nama sodaachisa. Baay'ee. Kanaaf Oromoon akka abaarsa qabutti gaafatee waggaa 100 qabsaa'ee yeroo bilchaachuu dhufu deebee gara duubaa deebi'uun akka sabatti gara fuulduraa maal ta'a ka jedhu kama gara fuulduraa ta'u taanee yeroon sun sobamee jira yeroo bilisummaa jedhanii garuu sirna naftanyaati ka deebee dhufaa jiru. Gaafii Oromoo ammoo ammatti deebisuufuu intenshiniin qaban yaadan qaban gaafii sabni keenya gaafii qulqulluu gaafii heeraa amma yoo gaafanne heera jechuun seera olaanaa biyyaati. Gaafii faayidaa addaa Finfinneen Oromiyaan Finfinnee irraa qabu akkasoo jennu waan biraatii miti waan biraa keessan seennu waan heerarra jiru sanayyuu gaafiin deebiin jiru afaan Oromoo afaan federaalaa ta'a jedhan inumaayyuu diraaftii seeraa baasanii erga Dr. Abiy dhufeetii hafuura isaas dhabnee jechuudha. Hafuura bishaanii ta'e. Kanaaf uummanni yoo jabaateen deemne yoo cicheen deemne qabsoo isaatti yoo cichaan taane xawalwaallee ta'ee takkaasu taalee takkaasi utaala taanaan maraammartoon jirretti dhaloota dhufu kana dabarsinee Oromoon osoo akkanatti seenaa walii himnuuf osoo walitti bu'an kana dabarsuudha taati jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya akka hawaasatti cichuu qaba. Namni dhuunfatti rakkoon qabu, gareen dhuunfaan rakkoon qabu, rakkinni jiru rakkinni hawaasaati. Rakkinni hawaasaa immoo akka gareetti yookaan akka dhuunfatti osoo hin taane akka hawaasatti yookaan akka sabaatti ka keessa bahu. Kanaaf margeetti sirbamee osoo hin taane bilchina siyaasaatiif xiinxala siyaasaatiin deemamutu irra ture ka jedhu duwwaadha. Ka dabalu kanaaf gaafiin Oromoo waan deebi'een qabu kana hunduu walii gallaa gara fuulduraallee bifa kanaan ammoo waan deebi'uun fakkaatu wanni nama ajaa'ibu kana jedhee yaada galatoomaa. Tolee ibsa bal'aa nuu kennitaniif galatoomaa jecha gama gaaffii koo itti aanuttan deema. Lixaa Oromiyaa, Kibbaa Oromiyaa akkasumas giddu galeessaa Oromiyaa, Shawaa Lixaa, Ilubbaa Booraa, Godina Bunnoo Beddellee akkasumas bakkoota garagaraatti ajjeechaan suukkanneessaan uummata Oromoo irratti raawwataa jira. Addatti immoo lixa Oromiyaa irraa intarneetiin bilbillee irraa muramee uummanni dararaa hagan hin jedhamne keessatti argama. Baay'ee miidhamaa jira uummanni. Torban tokko gidduutti nama 142 oltu wareegaman lixa Oromiyaa keessaa qofatti. Paartileen siyaasa Oromoo jajjaboodha jedhamanii maqaan yaamaman addi bilisummaa Oromoo KFOf PABO'n gamtaa eega uummatanii boriitu uummata kanaaf qabsaa'u uummata kanaan na filadhaa jechuuf itti deemu. Uummanni kun yoo sagalee isaaniif kenne aangoo biyyattii dhuunfatu. Kanaaf har'a uummanni kun dararaarra gaafa jiran waloodhaan ibsaa ejjennoo baasanii mootummaan kun uummata kanarraa dararaa akka dhaabu komaandi poostii akka kaasu dhiibbaa gochuu maaliif dadhabani walitti dhufan yoo dhimma saba isaanii kana maaliif mari'atanii ibsa waloo tokko baasuu dadhabanii kan jedhudha. Dr. Hussein asirratti yaada akkamii qabdu itti nuuf faasiniin jenna. Egaa galatoomii gaafii gaariidha. Oromiyaa lixaa kibbaa fi ammas jiddu galeessaa akkuma walii galaatti Oromiyaa guutuu keessatti rakkoo nageenyaa rakkoo siyaasaa guddatu jira. Rakkoon siyaasaa Addawaawiin tokkoffaa kufee kan wayyaaneedhaan durfamu jechuu kooti. Addawaawiin lammaffaa aangootti ol bahee jira. Addawaawiin sun amalootuma Addawaawii tokkoffaa agarsiisaa jira. Namoota hidhuu, humna fayyadamuu itti fufee jira. Egaa fakkeenyaaf rakkoon maddi rakkoo Oromiyaa lixaa fi kibbaa siyaasa, waldhabdee siyaasaati. Waldhabdee siyaasaa kana mariidhaan furuun osoo danda'amu humnaan furuuf yaaluun rakkoo siyaasaa kana gara rakkoo nageenyaatti
political problem gara security problem itti oofuudhaan mootummaan gara ofii aangoo fi humna itti qabutti oofaa jira. So cunqursaan uummata Oromoo irra ture asiin dura systematic ture kan sirnaawaa ture jechuudha. Inni sun har'as akkuma sanatti itti fufaa jira natti fakkaatee hariiroon biyya Itoophiyaa akka biyyaatti state of Ethiopia fi uummata Oromoo jidduu jiru ammas waan jijjiirame natti hin fakkaatu. Walumaa galatti yoo laalle uummanni Oromoo uummattoota biyyoo akka waan biyya sana diiguu barbaadutti akka faayidaa addaa qabutti akka laalamu taasifamaa jira. Ammas yoo laalte maaliif yeroo kanatti amma fakkeenya Oromiyaa keessatti wal waraanamaa waraana sana duuba eenyutu jira ka jedhu ifaa miti ana fakkeenya anaaf. ABO'n gaafa mootummaadhaan waliigalee Eertiraadhaan galu kan miidiyaadhaan ibsamaa ture wanni dhageenye waliigalaniit qabsoo karaa nagaatitti makamuudhaaf dhufne jedhanii boodarra immoo gareen tokko hafee bosonatti hafanii haala kanaan hin gallu jedhanii waraanaan mootummaa kana kuffifna jedhamee yeroo deemamurraa qaamota kana maaltu duuba jira? ABO'n dhuguma qaamota kana qaama isaa yoo ta'e akkamitti waliigalteedhaan gama tokkotti deemuun dadhabame kan jedhu gaafii deebii hin argatinidha. Gareen amma jaalmarroo fa'anii hoogganamu akka garee Finfinnee jiru kan Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu waliin hin hojjenne fa'aa akka gargar bayan fa'aa ibsaa turani. Inni suni deemee rakkoo har'a dhalate kana akka dhalchuu danda'u tilmaamaa turre jechuudha. Yeroo san egaa ani seera baradhee sirna mootummaa sama tokko ni beeka. Isa keessatti riphee lolaan tokko mootummaa wajjin negotiate godhee mootummaa sana walii yoo gale biyyatti galee qabsoo karaa nagaa gaggeessuu ni danda'a. Lakki kun hin ta'u jedhamoo qabsoo hidhannootti cichee hidhannoo gaggeessuu ni danda'a. Haala yeroo sana tureen gareen tokko Finfinnee galee Finfinnee jira. Gareen kun ammoo bosonatti hafee maal jechuudha? Waliigalteetu hin jirre moo waliigaltee Asmaraatti godhame mootummaan diige moo maali ka jedhu ifaan wanni beekamu hin jiru. So walumaa galatti rakkoon Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibbaa jiru maddi isaa siyaasa. Waliigaltee fakkeenyaaf ABO fi mootummaan Itoophiyaa mallatteessan maal irratti akka ta'e namni beeku waan jiru natti fakkaatu diteelii isaa. Wanti yeroo tokko darbee miidiyaan ibsamu akkuma jirutti ta'e maal irratti waliigalanii waliigaltee sana hoo eenyutu cabse akkamitti cabee rakkoon sun hoo akkamitti as ga'e ka jedhu ifaa miti. Namoonni tokko maddeen tokko akka ibsanitti mootummaan qaamonni hidhatanii bosonatti hafan sun akka achi turan fedhii akka qabuu fi karaa adda addaatiin rakkoon sun akka hin furamne kontribiut godhaa akka ture dhagaa ture. Maaliif rakkoon amma jiru kun rakkoon siyaasaa gara rakkoo nageenyaatti akka deemu gochuudhaan humna sana rukutuudhaan aangorra turuudhaaf karaa adda addaatiin yaalii amma godhaa jiran kana milkeessuuf akka deemamaa turedha. Paartilee mormituu maaliif callisan ka jedhus kanuma keessatti ilaaluu dandeenya. Amma gareen bosonatti hafe sun fakkeenyaaf ABO wajjin hidhata hin qabu jedhee labsee jira. Hidhata qaba yoo ta'e mootummaan warra Finfinnee jiru kanas sababa godhee hidhuu deema jechuudha. Garee mootummaan amma kan jedhaa jiru garee hidhatee uummata shororkeessu kan Oromiyaa lixaa fi kibbaatti hidhatee mootummaa Itoophiyaatiin lolu waraanaa jira. Kun ammoo mirga kiyyaa jedha. Gareen ammoo karaa nagaatiin qabsaa'uudhaan Finfinnee jiru waan kana maaliif garee kana fakkeenyaaf garee riphee lolaa kana waraanta jedhanii ibsa baasuun gama tokkoon isaanis adeemsa isaanii kan amma qabsoo karaa nagaatitti deeman kana irratti dhiibbaa qaba. Dhugaa dubbachuudhaaf dhiibbaa qaba. Maaliif gama tokkoon uummanni nagayaa achi keessatti miidhamaa jira. Uummanni nagayaa dararamaa jira. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Fakkeenyaaf midhaan isaanii akka hin sassaabatinii fi beelaaf akka saaxilaman namoonni nagaa akka ajjeefaman uummanni qe'ee fi qabeenya isaa irraa buqqee akka baqataa jiru ni dhageenya. Garuu maaltu godhamaa jira? Mootummaan eenyuun waraanaa jira ka jedhu
wanni ifaan ifatti beekamu hin jiru. Wanti garuu amma achirratti mootummaan akka shira xaxaa jiruu fi shiraan qaama kana dhaya jechuudhaan siyaasa naannoo san jiru garee achi jiru wal qabsiisee uummata isan fudhanne kanas dha'uuf barbaadu wanni agarsiisu maloota sabqunnamtii kan akka intarneetii bilbilaa fi kan kana fakkaatan uummata irraa kutuudhaan yakki adda addaa achitti raawwataa jira jechuudha. Yakki kun yakka dhala namaa irratti raawwatamu. Crime against humanity dha jedhee fudhadhaan. Waraanni naannoo sanitti geggeeffamu mootummaan riphee lolaa dha'uudhaaf mirga qabaachuu danda'a, aangoo qabaachuu danda'a. Garuu intarneetii fi bilbilaan walumaa galatti naannoo sanii balleessuun keessatti Oromiyaa lixaatti balleessuun maaliif barbaachisa? Maaltu hojjetamaa jira? Maaltu dhokfamaa jira? Kun ammoo dhiibbaan inni qorqalbii uummataa irratti qabu. Hawaas diinagdee isaa irratti qabu guddaa waan ta'eef walumaa galatti fudhatama hin qabu. Egaa wanti achi jiru sun wal makaadha. Paartileen siyaasaa fi aktiivistoonnis as keessatti fakkeenya afaan akka dhuunfaa kiyyaatitti odeeffannoo gahaa ta'e hin qabu jechuudha achirratti. Gareen hidhatee bosona jiru sun qaama abaa'ooti moo abaa'ooti miti? Okay, qaama of danda'e yoo ta'e immoo eessa jira? Uummata keessa jira moo bosona jira moo mootummaan qaama hidhatee jiru kana dhayaa jira moo tarkaanfiin mootummaan fudhatu kunuyyuu maal fakkaata jedhanii objective assessment kennuudhaaf xiinxaluudhaaf baay'ee nama rakkisa. Paartileen siyaasaas asuma keessatti burjaajanii waan callisan natti fakkaata. Callisuun isaaniitu isaan hin baafne amma akka argaa jirrutti. Wayittima isaan callisan kanatti iyyuu miseensonni abaa'oo kan kaafaa'oo fi kan paartilee biroos jumlaadhaan hidhamaa jiru yeroo ammaa kana. Jumlaadhaan hidhamanii dararamaa jiru jechuudha. So rakkoon kaleessa ture har'as hin furamin jira. Rakkoolee hin furamin kanaaf dura filannoon as deemaa jiru kun hoo akkamitti uummata keenya fayyada ka jedhu yaaddoo guddaa uumee jira jechuudha. Mootummaan qeerroo fi qarree adda dureedhaan miseensota paartilee mormituu ta'an kan qindeessan namoota filannoo irratti hirmaachuu danda'an adda baasee adamsee hidhaa jira. Kana jechuun filannoon amma itti deemaa jirru kuni walabaa fi bilisa akka hin taane paartileen mormitootaa akka irratti hin hirmaanne gochuudhaan dirree siyaasaa keessatti ofii taphatee kophaa mo'achuu barbaada jechuudha. Mootummaan kun akkuma sirna wayyaanee turetti. So rakkoo guddaadha. Haala kana keessattuu haala Oromiyaa lixaa fi kibbaa jiru irratti karaa adda addaatiin haasawa godhamuu fi namoota dhuunfaatiin ibsa kennamuun alatti akka walootitti ibsa baasuun inuma danda'ama. Garuu qabiyyee ibsa sanii maal ta'uu danda'a ka jedhu irratti uummata nagaa fakkeenyaaf. Uummata nagaa irratti mootummaan yakki inni raawwatu bilbilaa fi maloota sabqunnamtii kana balleessuun uummata sana dararuun walumaa galatti fudhatama qabu. Kana akka nama dhuunfaatittis akka paartilee siyaasaatti mormuun ni danda'ama. Tole galatoommaa jechaa Habtaamu itti nuufuufi. Tole galatoomi beenyaa ani yaada xiqqoo obbo Hussein Turaatiin adda ta'een qabaa tarii. Tole asirratti itti dabalata Habtaamu ati yeroo darbesi miseensota waraana bilisummaa Oromoo bosona jiran illee bilbilaan dubbiftee akka turte miidiyaa hawaasummaa irraa argaa turre itti dhiyeenyaanis namootiin hedduun odeeffannoo biyya keessa si ergu waan lixa Oromiyaatti raawwataa jiru kibba Oromiyaatti raawwataa jiru giddu galeessatti raawwataa jiru kana odeeffannoo gahaa qabda haga tokko jedheetan yaada. Kanaaf meeti immoo yaada kee gabbisi asirratti nuu kenni. Tole galatoomi gaa tarii yaada akkuma nama siin jedhe yaada obbo Dr. Hussein Turaatiin yookiin isaaniif waan ifa ta'e hin ta'in tokko tarii wanti ani beeku yoo jiraate akki nu baddetti yoo jiraate wantiin akkuma ammaati jette kallattii yeroo garaagaraati irratti sagalee waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo biraa dhaga'uudhaaf isaanis nutti fayyadamanii isaan gargaarree waan sana raawwachaa akka turedha kan jiru. Garuu wanti jiru maalinni akkaati gaafii keessa duraati irratti nan deebi'aa gama waraanaatii fi burjaajii amma jiru kana irratti dhaabbadhee wanti ani kaasuu danda'u tokko maalinni waraanni bilisummaa Oromoo gaafa biyya galuu waraanni 1300
Eertiraadha biyyatti galee ardaa utaa yookiin immoo ardaa itaa akka qubate namoonni beekaa. Waraanni kun kan biyya keessa socho'aa ture akkasuma biyya keessa jira. Kana mootummaanis ni beekaa. Dabalataan garee mormituutis ni beekanii. Waraanni bosona jiru kuni gaafa araarri bu'e jedhamee yookiin immoo gareen tokko ijaaramee waraanni kun akka hidhannoo hiikkatee karaa nagaatiin qabsaa'uuf bobbaafaman Ambootti natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhee hayyu dureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waraana bilisummaa Oromoo har'arraa kaasee uummata Oromoo fi abbaa gadaatiif dabarsee kennee jira waan jedhu lafa kaa'anii achitti gargar bahanii jiran. Akka nu badhetti akkasii sana booda waraanni bilisummaa Oromoo bosona jiru haaldureewwan kaawwaman koree teeknikaa fi jaarsolii biyyaa wajjin ta'anii osoo sirriitti hin mari'atiniidha kan itti seenanii. Akka isaan hin mari'anne immoo akka isaan wal bira gahanii yaada wal jijjiiranii akkamitti gallaa eessa gallee qubannaa ijoolleen bosona jiran kun waggaa 3 waggaa 4 waggaa 10 waggaa 15 namoota bosona keessa turantu jiranii gaafa galle eessa qubannaa jedhanii koreewwanii fi manguddoolii akkasumas jaarsolii biyyaa gama isaanii imalaniin wal bira gahanii akka hin mari'anne kan goosisaa ture mootummaadha. Yoo ijoolleen bosonaa ba'an immoo ijoolletti dhukaasaa jaarsoliin biyyaa gamas deeman konkolaataa dhorgachuudhaan akka isaan tasgabbaa'anii ijoollee wajjin hin mari'anne kan gochaa ture mootummaadha. Kana sababa kanaatiif waraanni bilisummaa Oromoo osoo hin bahin bosonatti hafee jira jechuudha. Jechuun osoo nuti gallee harka kennannee isaanitti hin makamin erga bosonatti akka bosonoon nu adamsanii gaafa nuti qawwee keenya afaan gadi garagalchinee nagaadhaaf gara biyyaa deebinutti erga akkanatti nu adamsanii gaafa gallee maal nu godhanii sodaa jedhurraa kan ka'e yookiin immoo araarri kun araara kijibaati mootummaan nagaan barbaadu dirqameetidha kan kana keessa seene waan jedhurraa kan ka'e bosonatti hafanii jiranii kanarraa kan ka'e namoonni galan maaltu akka irra gahe jala sararee dubbachuutu nurraa eegama. Namoonni yeroo sanitti jaarsolii biyyaa amananii koree teeknikaa amananii abbootii gadaa amananii gara karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf galan muraasni isaanii dhugumaa hojii argatanii jiru. Poolisiitti makamanii kuuwwanis iddoo garaagaraatti ijaaramanii jiru. Garuu namoonni hedduun sabboonummaadhaan fuuldura dhaabbatanii waan kaayyoo ganamaa san karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf tattaafachaa turan itti aanaa jaalmarrootiin dabalatee akka ajjeefamanidha kan quba qabnu. Dabalataan namoonni hedduun ammas waraanumti yeroo sana abbootii gadaatii fi namoota hedduu amananii yookiin abbootii biyyaa amananii jaarsolii biyyaa amananii biyyaatti galan mana hidhaa akka jiranidha yeroo ammaa kanatti kan beekamu. Kuuwwan deebi'anii dirreetti deebi'anii jiru. Kanaaf waraanni amma bosona jiru kun dirqameeti waraana bosona jirudha malee waraana jaallatee bosona jiru akka hin taane jala sararameetidha kan himamu. Mootummaan biyya keessa jiru maal raawwachaa jira kan jedhuuf haasaa obbo Baqqalee Garbaa haasaa Abbaa Gadaa Bayyana Sanbatoo haasaa Jawaar Mohaammed dhaggeeffachuun gahaadha. Yeroo sanitti mootummaan daba akkamii akka dalagaa ture kana jala sararameetidha kan himamu. Dhugaadha qaamni hidhate lama biyya tokko keessa socho'uun nagaadhaan wal bira deemuun hin danda'amu kun beekamaadha. Garuu eenyutu qaamni kun akka hidhatee achi turu barbaada jettee kan gaafattu yoo ta'e namni kamiyyuu kan gaafatu yoo ta'e mootummaa akka ta'edha jala sararamee kan dubbatamu. Gara paartilee mormituu maaliif ibsa ejjennoo baasanii hin mormine yookiin mootummaa kan hin balaaleffanne gama jedhutti ogguunsii deebi'e ni danda'u turan. Yeroo garaagaraattis namoonni paartileen tokko tokko baasaa turanii yeroo dhiyoodhaa ji'a tokko akkas natti fakkaata. Addi bilisummaa Oromoo baasee jira ibsa. Sodaadhuma dhuunfaa yoo hin ta'in alatti osoo arganu hin argine jedhanii bira darbuudhaan yoo hin ta'initti wanti isaan dhorgu tokko hin jiru. Jala sararanii dubbachuu danda'u mirga qabu. Ummata isaan boru nu filata jedhantu ajjeefamaa jira. Ummata isaan boru simbulcha jedhantu dararamaa jira, beela'aa jira, buqqa'aa jira. Haati gudeeddamaa jirti. Abbaan ajjeefamaa jira. Ooyiruu isaan irratti midhaan jalaa gubachaa jira. Paartileen mormituu kana yoo hin balaaleffatiin maaliin paartilee mormituu jedhamanii? Mootummaan kun akka karaa nagaa hin barbaanne kanatti didaatiin ibsee jira. Waraana kana wajjin nagaa taa'e har'ayyuu nagaa taa'aa yoo ta'e waraanni kun waan inni bosona barbaadu hin jiru. Yoo mootummaan kun nagaa barbaade gaafii uummata Oromoo karaa nagaatiin hin deebisan jedhate eenyuuf lolu isaanis eenyuuf bosona taa'u kana jala sararee walitti humuun barbaachisaadha. An akkasitti hubadha. Garuu paartileen mormituu maaliif gadi bahanii hin balaaleffanne kan jedhu gaafii uummata Oromoo bal'aatii ajabbii guddaa keessa kan isaan galcheedha. Yeroo garaagaraatti fuuldura bahanii balaaleffachuu ibsa ejjennoo baasuu darbee turee agarrus keessattuu yeroo dhiyoo kana asitti agarrus yeroo baay'ee hanga isaan irraa eegamuu fi hanga isaan gochuu qaban akka hin goonedha kan hubanne. Garuu kana gochuu dhabuun isaanii tarii tokkoffaa
baay'inaan erga biyyatti deebi'anii ukkaanfamaniitidha kan turani tarii haalli isaan nagaan ittiin bahanii galan sodaachisaa ta'uu danda'a sanarra dhaabbatanii mootummaa kana laphee dhiibanii fuuldura bahanii laaleffachuu rakkisaa ta'e kanatti fakkaatu an akka kootti tilmaama kootidha kuni kan eegu waardiyyaa mootummaarra madeefidha yeroo iddoo garagaraatti yoo socho'an waan adda addaa hogguu jedhan mootummaa kana kallattiidhaanis ta'e kallattiidhaan walitti dhufu waan ta'eef kana sodaadhaaf yoo ta'in alatti wanti isaan dhorgu hin jiranatti hin fakkaanne haa ta'uti garuu yeroo garagaraatti haasaawwan ibsi jennoowwan bahaa turanii kanas quba qabaachuu qabnan jedha haganuman jedha tariyyoo wanta hafe jiraate godhanitti deebi'a. Tole guddaa galatoomi obbo Abtaamoo obbo Badhaadhaa itti nuuf. Yaa galatoome wanni yeroo sana ture egaa hundi keenya argannee jirra. Jalqabarraa yookaan dhugaadha araaraan furachuun bilchina guddaadha beekumsa guddaadha. Dubbii ofii namni araaraan furachuun waanuma addunyaan kun keessa jirtu namni araara dhugaa irratti hundaa'een furachuun garuu dabatu ture yeroo sanarraa kaasee abaa'oo irratti daba cimatu ture. Deeggaraas ta'ee yookaan isaaf osoo hin taane dhugaa dubbachuun gaarii waan ta'eef borus namni sana dhugaa irraa barata. Jalqabuma addi bilisummaa Oromoo qaama sadaffaa malee jedhee didee ture. Yeroo inni didee ture sanatti uummanni keenya dura jedhee jira burjaaja'insa keessa ture. Ibiddatu qabate yeroo sana. Marsaa hawaasaa ta'ee waa hunda namnumti ibiddan qabsiifne hin jiru. Garuu Oromoon ofitti ibidda qabde malee eenyuun ibiddatti hin qabne. Yeroo sana dogoggora hamaa godhan. Diinni diina hiree namaan laattu diinni yeroo si argattee jennan si ajjeesa diinni marsaa hawaasaa kanarratti oofanii kanfalanii parpaziidhaan intilijensiin kanfalee fi shaneeta akkana maarree waanumti hin jedhamne Oromoon akkisii waliin goone hin jiru yeroo sanatti. Addi bilisummaa yeroo sana hin beeku waan keessa ture. Garuu confused ta'eera akka dhaabatti akka miseensatti waa hundi wallaalchisamee ture. Yeroo sanatti ambaayizoo'ee anamma ogeessa seeraatillee hojjadhee namallee araarsee jira. Abbaa seeraa yoo ta'e jaarsaaf jaartiillee walitti araarsinee jirra. Namuma dhuunfaa lamaayyuu torbaan lamatti yeroo yaadadhu hin jiru. Namni walitti si araarama. Waggaa 40 aarsaa hedduu baadhatee waraana dhiiga wal jissisiisaa ture. Sadarkaa mootummaatti. Kaampaanii amma addunyaa kanarra jirtu daldalarra wadhabde. Isheen waggaa 2 itti fudhata. Daldalarra horii irratti. Dubbiin mootummaa wayyaaneetiif Oromoo jidduu jiru waa'ee daldalaa osoo hin taane waa'ee lubbuun namaati, waa'ee dhiigaati. Waa'ee kana keessatti dhaaba guddaa hangafa ta'e tokko atis waraanas fidi, atillee nama akka godhu waan hin fakkaanne waraana sumatti hiiki. Waa'ee daqiiqaa 2 keessatti dhumu godhamee diraama hedduutu hojjetamaa ture yeroo sana keessatti. An miseensa abaa'ooti waan na dhossisu hin jiru. Hin beeku akka miseensaatti garuu seerri dhaabaa naa eeyyama. Dhaaba sana keessatti mari'achuu adeemsa dhaabaa irratti yaada kennu miseensi kamiyyuu mirga qaba. Malee simbooliin miti miseensa ka ta'u yeroo sanaa jechaadha. Carram akkasiyyuu hin turre waraana miti miseensumti biyya bilisoomti Yurooppaa keessa jiru. Ariitii baay'eetu ture ibidda baay'eetu argufamaa ture. Yeroo sanatti osoo qaama sadaffaa jedhu dhaabni gara biyyaa gala. Ergati galeeti araarri kun dhugaa ture moo shira biraatti duuba jira yoo jennu mootummaan parpaziillee hin qabu fedhayyuu hin qabu namoonni volontarlii ta'an maal akka ta'e kaayyoon isaanii kanaan galle araara sana keessatti ijoollee qawwee irraa hiiku dhadhaa dibnee galchinaa maarree jedhanii waan hin jirreen nu guutaa turan. Waraana ta'anii dhandhee inumaa dhaqanii iyyuu ilaaluu dorgan. Inni itti aanu ammoo jaarsi kabajaadha. Nama araarsuuf jaarsi gaafa ka'e kabajaadha. Aadaa Oromoo keessattis biyyuma kam keessattuu. Inumaa muummicha ministeeraa suuraa tokko osoo TV irra keettee fi natti tola. Si erguu danda'a karaa keessaa. Muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Oromoo abbaa gadaa ilma abbaa gadaa jedhamee faarfamaa ture. Waraana ijoollee keenya koshaa keessaa fuudhanii bineensaa kennanii bineensa nyaachisan. Inumaa muummicha ministeeraa akka biiroo isaan seenne akka sareetti ari'ee abbootiin gadaa teenna kabajaan Jawaar Baqqalaa Garbaa ta'anii akka sareetti masaraa mootummaa 4 kiiloo seenee Oromoon jedhaa turan san akka saree balbala ta'aa ture.
kufanii achitti waan baay'ee nama tuqu akka Oromootti baay'ee nama gaddisiisa. Mee namni araara qabu jaarsa araaraaf dhaabbate qabbana fida jedhee biyya nagaa buusa jedhee dhaabbate namni akkas godha namni oduttuu laakka hin jiru. Jawaaris voluntarily hojjetaa ture malee namni na araarsi jedhe hin jiru. Ufuma isaati fedha ofiitiin atis fidi qawwee makalaakaa si erga jedhaa silkii tokko asirraa dhaga'ee ture. Waan hin jirre keessa ture. Isa mataa isaayyuu diinni diina hireesi illaatoo jedhan isa kana isa mataa isaayyuu garagalanii ajjeesuuf itti ka'an. Jabbiloonni teenna yoo albee ishiin qalan hin beekne ammoo uummata keenya akkanumatti burjaajessu. Abaa'oo keessa ka ture waraanni keessa ka ture isa kana ijoollee keenya weettuun lakkoofne ijoollee qabsoodhaaf. Baay'ee ijoolleen kun sammuus qabu. Ijoolleen kun eenyu olitti jiraachuu danda'u. Osoo biyya Awurooppaa dhufanii nu olitti sammuu qabu. Nu olitti hojjetanii nyaachuu danda'an. Eenyu olittu sa'aa kana sa'aa jaarraa 21ffaa irratti namni qawwee hidhatee bosona keessa xiiqiidhaaf aarsaa uummanni keenyatti wareegame sana hin gannu jedhaniiti malee at least Baqqalaa Garbaatii Jawaarii fa'aa olitti jaarsa yoo ta'an araarsuu ijoollee danda'anii jechuudha. Isaan komachuu kiyyaa miti garuu diina isaanii beekuu qabu isaan uf sobuun qaban yeroo hayyoonni keenya sobamanii saba guddaa sobamu. Namoonni akkana fiigarii ta'an bilchina siyaasaa qabaachuu qaban. Osoo dhaqanii uummata keenya osoo jaalmarroon qawwee dheengadda hiikkateera ta'ee har'a Oromoo tana saretu nyaata. Kanaaf duulli godhamaa ture, shirri godhamaa ture, araara akkanaa an argeen beeku. Kaampaanii addunyaa kanaa yeroo baay'ee yoo wal lolanis haalli araaraa hin jiru. Nama solitti araarsee beekan. Waanumti akkana daqiiqaa 5tti araarfamee dhumatu hin jiru. Kanaaf yeroo sana diraamaa hojjetaa ture. Nafxanyaan yeroo sana diraamaa duubaa hojjetaa ture hin beeku. Jaarsotuma sanuu har'a boolla buusuuf deemaa jiranii jechuudha. Dubbiin achirraa kaate. Erga kun ta'eeti kun amma gara nageenya nama keessamoo maali falli jiru yoo jedhe dhugaan araara qulqulluu saba Oromoo qabatee haqa Oromoo lafa kaayuuf eenyuyyuu araara akkasiitiin yoo dhufe namni araarama. Araarri akkas hin jiru. Rakkoon waan araaraan furamuu dandeettu ture. Kanaaf ijoolleen xiiqii kana qabatanii hafanii bagas hin galleen jedhan akka ofii kootitti Oromoon marti jechuus qaba ammoo. Kanaaf yeroo sanatti wannoonni turan kun araara dhugaa hin turre. Kanaaf rakkoon gaaga'umsi dhufaa jiru kun hundinuyyuu rakkoo siyaasaa yeroo sana irraatii ka'aa dhufe gangalataa dhufetu rakkoo kana ga'ee guyyaa guyyaan har'a lubbuu ilma Oromoo nyaatee fixaa jira jechuudha. Tigraay keessatti hidhatanii jiru. Namni tokko du'ee hin dhageettu. Tigraay keessa namni tokko. Amaara keessa namni tokko du'ee hin dhageettu. Oromoon yeroo yerootti namni numa harkaa dhuma inuma dhuma. Sabni gaafa tokkummaa hin qabne gaafa mootii uf jala hiriiree jala deemu hin qabne gaafa bilchina siyaasaa hin qabne sabni tokko hin kufa. Baay'inni homaan fayyadu. Miliyoona 60 jennee 70 jennee nati. Tigraay amma fudhu. Tigraay ilmaan Oromoo namni hidhame tokko dubbataa jira. Waggaa 20 mana hidhaa dhossaa sanatti ukkaamsanii ijoollee Oromoo achitti lubbuun taphataa akka jiran waggoota 28 booda namni bahe dubbataa jira. Ragaa kana kennaa jira. Ilmi namaa sabni xiqqoon hammana icciituu fi qabatee hojjetee wanna dalagaa jira. Diinni diina hiree namatti hin laatu. Oromoonoo icciitii akkamii qabna? Sila walarrabsinee bilisoomni jennee hafarfamne deemuu osoo hin taane namni yeroo akkanatti wanna tokko poteenshaalii ofii sana wal ijaaree yoo utube akka sabatti kabajamuu danda'a. Kanaaf baay'ee garaa nama cabsa. Uummanni Oromoo keenya yerootti yeroo hidhamu. Geetachoo Asaffaa nama takkattidha. Nama takkatti manni murtii eeyyama ajajatti baas ishee sana qabuu dadhabanii naannoo san kan deemne Oromoo keessa deemaa ishee taanta ajjeesaa kaayyoo godhaan baay'ee namatti ulfaata. Kanaaf rakkoon jiru akka dhuunfatti miti rakkoon jiru akka hawaasatti qabnu kun ammoo Oromoon dhaabbileen keenya asiif achi deemanii filannoodhaaf nama kakaafachuun gaariidha. Garuu inni nu gammachiisuu hin qabu. Oromoodhaaf bu'aa ka qabu dhaabbileen Oromoo Kaafaawos ta'e Abaawos ta'e Kamaal Galchuutiin dhaaba hoogganamuu ta'e dura osoo gara filannootti hin deemneen duratti walgaanii balbala cufatanii akkam taanaa jedhaniiti yoo mari'atan gammachuun keenya guddaadha. Bilisummaa yoo sana argamuu danda'a wanti bilisummaa fakkaatu.
Kanaaf kophaa deemnee kufaa salphataa deemnaa. Dr. Abiyyis wanna akkana ta'aa jiruuf Oromoo hammasaa keessa beekee jira natti fakkaata. Kanaaf tokkummaan keenya cimuu qabaa. Dubbiin lollillee kakaate waa'ee araaraa kun diffektiivii qabaa. Daba ka qabuudha malee araara qulqulluu miti. Kanaaf ammas yoo ta'e araara qulqulluu garaa qulqulluun biyyi tun Itoophiyaan takka hin goone yoo jedhani warra waraana jirullee qaama kamiyyuu garaa qulqulluudhaan mari'achuun barbaachisaadha jedhee tamanaa galatooma. Tole guddaa galatooma Dr. Hussein akkasumas hayyuu seeraa obbo Badhaadhaa obbo Habtaamuu guddaa galatoomaa jecha aga hayyan kabajamtoota hordoftoota TV ONN akkuma beekamu miidiyaan kun miidiyaa walabaa kan namoota sagalee dhabaniif kan sagalee ta'udha kan saba cunqurfamaniiti namni kamtu miidiyaa kana irratti yaada isaa walabaan dhiyeeffachuu danda'a. Ergaan asirratti darbaa jiru kun akka ONN itti osoo hin ta'in nama dubbate kana kan bakka buudha. Kana asiin hubachiisuun barbaada gama gaaffii koo itti aanutti yeroon ce'u. Mootummaan yeroo ammaa kana humna waraanaatiin rakkoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan furuu ni danda'a. Dr. Hussein yaada gabaabaadhaatti naaf fufaa. Egaa humna waraanaatiin rakkoo siyaasaa furuun gonkumaa hin danda'amu argaa jirra. Neetworkii fi bilbila Wallaggaa fi naannoo adda addaatti balleessanii waraana bananii jiru haga milkaa'aa jiru ka jedhu hin beekan. Mo'achuu dhuguma riphee lolaa haala kanaan uummanni deeggaru. Uummata keessa jiru uummata waliin jiru kana humnaan mo'achuun ni danda'ama ka jedhu hin danda'amu. Amma rakkoo hawaasummaa fi diinagdee naannoo sanatti uumaa jira. Uummata nagayaatti miidhamaa jira. Uummata nagayaatti dararamaa jira. Mootummaan silaa mootummaa uummataa ta'ee uummata rakkoo keessaa baasu nageenya isaa mirkaneessuudhaaf hojjeta malee uummata hin dararu ture. Gareen amma angora jirtu sun ammoo shiraan angora turuudhaaf hawwii qabdurraa ka'uudhaan taaktikuma asiin dura wayyaaneen isii barsiifte sana hojiirra oolchuudhaaf yoo yaaltu argina. Kuni eessanuu isaan hin ga'u. Akkuma amma namoonni kaasanii rakkoon Oromiyaan lixaa jiru walumaa galatti wal dhabdeen qaamota mootummaa fi qaamota amma hidhatan jedhaman kana jidduus jiru siyaasa irraa madda. Duratti Habtaamuun informationii narra qabaa baay'ee ibsee jira. Jalqabumarraa kaasee mootummaan shira xaxaa ture jechuudha. Rakkoon kun akka hin furamne dhaabbileen biyya alaa turan kun biyyatti galanii akka diigamanii badanii kophaa immoo yaada balaafamaa amma Dr. Abiy deemuu kana kan olaantummaa saba tokkoo aadaa afaan tokkoo lammata deebisuudhaan sirna fiyudaalizimii biyya keessatti ijaaruuf qabu kana hojiirra oolchuudhaaf haala akka mijeeffataa turedha kan natti mul'atu ammarra taa'ee yoo ilaalu aktiivistoota paartilee mormitoota adda addaa biyya alaatti haala sanaan yeroo sana yoo galchamu kaayyootu ture jechuudha. Kaayyoon ture maalinni qaamota nama mormuu danda'an hundaa karaa adda addaatiin tooftaadhaan tokkoffaa hidhannoo irraa hiikee kaan ammoo biyyatti galchee to'adha ka jedhu kalkuleeshinii sanirraa waan maddee natti fakkaata. Waraanni amma banamee jiru yoo ilaaltu aktiivistoota angootti bahuu isaaniitiif iyyuu sababa ta'an kanneen akka Jawaar Mohammad yaalii ajjechaa yoo irratti raawwatan karaa adda addaatiin haraasmentii adda addaa yoo irratti raawwatan irra deddeebiidhaan eegdota irraa kaasuudhaan eegdota ramaddee jalqaba ufumaa eegdota ramaddaa booda immoo eegdota irraa kaasta jechuudha. Waan ati jettu sana akka ati jettutti meeshaa siif ta'uu yoo didu yoo si morme faayidaa mootummaa jechuudha. Faayidaa paartiitti miti barka kennameef. Poolisii ramaduun dantaa biyyaatiif nageenya biyyaatiif barbaachisaadha jedhamee namootaaf kan ramadame yoo ta'e har'a maaliif ka'a fakkeenyaaf Dr. Abiy kaleessa Jawaariif eegumsi ni barbaachisa. Namni kuni karaa adda addaatiin diinota horatee jira. So rakkoon isarra ga'u nageenya biyyattiitiifis gaarii miti kan jedhu yaada keessa galchuudhaan poolisiin federaalaa kan isa eegu akka ramadameedha. Asiin dura yaalii godhame ni yaadan. Eegdonni sun halkan keessa halkan walakkatti ka'anii
maal raawwachuu akka barbaadan ifaa miti jechuudha gaafa sana. Ammas deebisanii eegdota san irraa kaasanii irraa hiikkatanii jiru jechuudha. Karaa boordii filannoo biyyoolessaatiinis waan deemaa jiru arginee jira. Irra deddeebi'ee dhimmi nama tokko keessattuu dhimmi Oromoo tokko akka hafarfamu Oromoon hoogganaa akka hin qabaanne sirna amma ijaaruuf deemnu kana keessattis filannoo kanarrattis namni isaan mormu akka hin hirmaanne gochuudhaaf yaalii obsa fixachiisaa fi yaalii cimaa godhaati jiru. Yaalii kanarraa wanni hubannu walii galaatitti maalinni jijjiiramni namootatu jijjiirame malee nama muummicha ministeeraa teessoo sanirra taa'utu jijjiirame malee keessi isaa sammuun isaa ilaalchi isaa hin jijjiiramne jechuudha. Wanti amma har'a Oromiyaa keessatti ta'aa jiru, wanni har'a Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru, waanuma asiin dura waggoota 150 biyya san keessatti ta'aa turedha. Oromoo marginaalaayiz gochuudhaan addatti baasuudhaan rukutuu sirna siyaasaa sana keessaa baasuu, hooggana isaa ajjeesuu, ummata ammoo addaan qoodanii gosaan, amantiin, lagaan addaan qoodanii karaa adda addaatiin rukutuu. Haala dura hin tureen, numaayyuu sirna wayyaanee keessa hin tureen tooftaan kun amma hojiirra oolaa jira. Wanti Oromiyaa lixaatti ta'aa jirus kan deebi'ee ammoo amma akka guutuu Oromiyaatti hojiirra oolfamaa jirus Oromoo humna dhabsiisuu, Oromoo biyya san keessaa duubatti oofuu fi siyaasa san keessaa baasuuf yaalii jiruudha kan amma jiru. Walumaa galatti rakkoon biyya sanii namni tokko akka barreessetti rakkoon biyya sanii isheen guddoon tan furamnee fi tan furamuu qabdu Oromiyaa fi Oromoodha. Oromoo gaafiin Oromoo fi walumaa galatti uummanni Oromoo rakkoo Itoophiyaati. Maaliif mootummaa yookaan isteeta biyya saniitiin walitti araaramanii waliin deemuu osoo hin taane hanga ammaatitti tokkoffaa Oromoon akka diina mootummaa yookaan immoo biyya sana isteeta sana diiguuf deemuutti itti fudhatame dhayamaa ture. Wanti baay'ee nama gaddisiisu ammoo namni Oromoo keessaa ba'ee jedhamu. Kan namoonni baay'een anas dabalatee namoonni hedduun ilma abbaa gadaati jenneetti faarsaa turre Oromoo dha'uudhaaf, Oromoo cabsuudhaaf hirriiba yoo dhabu. Siyaasaa hidhuu ajjeesuu ni danda'u ta'a. Garuu qabsoo Oromoo duubatti deebisuu ni danda'u? Abadan hin danda'an. Isaantu bada malee Oromiyaa fi Oromoon hin badu. Oromoon akka saba kamiitittu, akka uummata kamiitittu mirga hiree ofii murteeffachuu mirkaneeffachuudhaaf eeyyama eenyuyyuu hin barbaadu. Dr. Abiy maqaa uummata Oromoo qabatee qabsoo qeerroon godhee dhiigaa fi lafee isaa itti aarsaa kafalee aangotti ba'ee fakkeesse afaan 4-5 dubbatee aangorra turuuf yaalu dhiisiti. Abbaan fee osoo dhufe Minilik 2-3 ta'ee osoo deebi'e Oromoo gabroomse fedhii Oromootiin ala wanni ta'u tokkollee waan jiru natti hin fakkaatu. Oromiyaa lixaatitti wanni ta'aa jiru qaamni hidhate sun gaafii qaba, yaada qaba, gattaanii mari'achuudha. Biyyi sun kan warra aangorra jiru qofa osoo hin taane kan lammiilee hundaati. Lammiileen hunduyyuu keessatti mari'achuu danda'uu qabu. Keessatti sagaleen isaanii dhagahamuu danda'uu qabu. Rakkoon siyaasaa ammoo xarapheezaa irratti, teebilii irratti furamuu danda'uu qaba. Kana gochuu hin danda'an yoo ta'e yeroodhaaf akkuma duratti jedhe yeroodhaaf nama hidhuu danda'u ta'a. Nama hidhuu fi nama ajjeesuun, nama dararuun, humna fayyadamuun osoo mootummaa tokko aangorra kan tursiiftu taate, mootummaadhaaf osoo wabii kan taatu taate, wayyaaneetu hin kufne ture. Wayyaaneen waa hunda fayyadamte. Mana murtii meeshaa godhatte, seera meeshaa godhatte, qawwee meeshaa godhatte, taankii fi jettii fayyadamtee uummata waraante. Hin dandeenye. Kuftee Maqaletti galtee jirti. Qaamni amma aangorra jiru kunis yeroodhaaf nama hidhuu danda'a ta'a. Yeroodhaaf akka mootummaatitti fakkeenyaaf Dr. Abiy
walgahii Adaamatti miseensota bilxiginnaatiif kenname tokko leenjii xumura irratti waan dubbate jedhamu tokko keessa waan biraan aan godina mootummaa fakkaachuudhaaf nama hidhuu danda'a aanaa fi godina keessan irratti waan jedhu ergaa akkasii sana dabarsa. Nama hidhuudhaaf nama dararuun mootummaa ta'uu barbaadu. Kuni tooftaa dulloomadha waan ta'eef eessaanuu isaan hin ga'u humnaanis fayyadamanii aangorra turuu waan danda'an natti hin fakkaatu. Tolee galatooma obbo Habtaamutti nuuf ufi. Tolee galatoomii beenya gaafiin kee tarii afaan qawweettiin deebii siyaasaa yookiin gaafii uummataa deebisuun danda'ama waan jedhu natti fakkaata. Eeyyeen kanuma. Mee isa duratti waa'ee araaraa kaasnee turre waa'ee araaraa sanarratti waan tokko jedheen bira darba namoonni tarii komii akka itti fakkaanne wanti amma deemaa jirus ni jira waan ta'eef ammas bifa haaraadhaan araara jedhamee wanti deemamaa jiru jira waan ta'eef jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaas kaleessa araara sanatti aarsaa of godhanii wanta sana gaggeessuudhaaf ofitti fudhatanii deemaa turan akkuma amma obbo Huseenis achumaa badhaadhaanis kaasaa turanitti Jawaar Mohaammadiin dabalatee har'a jiruun isaanii mootummaa kana wajjin kokkee wal qabaniitidha kan jiran jechuun rakkoo nageenyaa hedduu hammaataa keessadha kan jiranii abbaa gadaa bayyana sanbatoo har'a eessa akka jiran qe'ee isaanitti deebi'anii dhokataniitidha kan jiraachaa jiranii obbo Baqqalee Garbaan haala maalii keessa akka jiran tibba darbe maatii isaa keessaa namni lama jalaa ajjeefamee haala hamaa keessadha akka jiran walumaa galatti kan jirudha. Araarri ammas bifa lammataatiin deemaa jiru kun ni jira. Kanarrattis namoonni amma kana fudhatanii deemaa jiran kun egaa akka dhaabbatanii of ilaalanii fi wantoota darbanirraa barumsa guddaa akka fudhatanii dursa osoo kanatti hin seeniin uummata Oromoo marsaa lamaffaadhaaf burjaajitti osoo hin seeniin akka dhaabbatanii of ilaalaniin gabalumaan dhaamsa dabarsaa wanti kun sirriitti lafa qabatee deemaa jiru egaa kanan jechuu barbaada. Itti aansuudhaan gaafii keettisuu gundeebi'u dhugumatti afaan qawweetiin yookiin immoo qawweedhaan deebii gaafii uummataa ukkaamsuun ni danda'ama osoo ta'ee yookiin immoo uummata jilbiiffachiisuu ni danda'ama osoo ta'ee uummatni Oromoo waggaa 45 kanatti manatti deebi'eet gateettii isaa tolfatee gabrummaadhaaf of qopheessa ture. Sanbirayyuu dabarree seenaa biyyoota biyya kanaa keessatti bara dargiitti jechuudha. Ummanni Eertiraa gaafa dura gadi bahan qabsoodhaaf gaafa dura gadi bahan kitaaba tokko jira Daawit Walda Giyoorgis namni jedhamu kan barreesse Red Tears kitaaba jedhu tokko jira. Kitaaba sana irratti magaalaa Asmaraa keessa namoonni gaafa dura warri Xaaliyaanii biyya sana keessa jiraatan magaalattiin sun magaalaa Asmaraa fakkaatti jedha. Namoota 100,000 oltu magaalaa sanarraa baqatee riphee lolaatti makamee riphee lolaan humna godhatee waraana darguu hammas ga'u sana kuffise malee afaan qawwee gaafii uummataa sana dhoksee ukkaamsee hin beeku Eertiraanis fottoquurraa hin hafne riphee lolaan yeroo san nama 2-3 nama 15 ta'anii eegalan sunis jabaachuun hin oolle ammas mootummaan kun gaafii uummataa karaa qawweetiin deebisa yoo jedhu kan ta'e kan jabaachaa deemu faallaa isaa gama warra qaama jiranidha malee gaafiin uummataa akkasiin dhaabbatu ummannis gaafii isaa gaafachuu hin dhiisu. Akkuma dhiigni jigaa deemuun dhiigni danfaa deema. Namni immoo amma carraa biroo qaba. Duraan ABO'n biyya alaa jira, Eertiraa jira, waraanni bilisummaa Oromoo fagoo jira jedheetiin Oromoon kan yaadaa ture. Amma bosona dhiyoo keetti jiru deemtee waraana bilisummaa Oromootti makamtaa. Kanaaf guyyaa 2 ji'a 3 ji'a 4 booda hidhattee deebitee mootummaa kanarratti duula bantaa haloo kee bahattaa. Walumaa galatti garuu biyyattiin kumsa guddaa keessatti kan miidhamu ayyolii, abbolii, daa'immanii fi namoota humna hin qabnee fi socho'uu hin dandeenye akkasumas qabeenya uummanni Oromoo qabu naannoo sanatti jirudha kan manca'u malee qawween yeroo kamiyyuu gaafii uummataa deebisee hin beeku, deebisuus hin danda'u, ukkaamsuus hin danda'u. Kallattii kamiinuu siin jedha an hangarumatti siin jedha gabaabsee wanti sii kaabsu. Tole galatoomii obbo Habtaamu jechaa obbo Badhaadha yaadatti dabalataa nuu kaasaa. Itti dabalataa ka'ee jira haala gaariidhaan. Qawween furmaata miti baay'ee. Rakkoo siyaasaa gaaga'ama siyaasaati biyya keenya keessa kan jiru gaaga'ama siyaasaatiif rakkoo siyaasaa biyya keenya mudateef furmaata siyaasaa malee furmaata qawwee miti. Kanaaf qawween bu'aan isaa maalidha yoo jettee
kufaatii mootummaa hin beeku. Mootummaa jechuun illee nama dhibaa. Bilisiginnaan mootummaa miti eenyullee ka filate hin jiru. Garee seeraan ala aangoo irra jirtu kufaatii isii ariifachiisa malee eenyunuu waa takka iyyuu gochuu hin danda'u. Qawwee ka'uun sammuu namaati. Amma ka didee jiru ilmoo namaati. Ilmoo namaa ammoo qawweedhaan rasaasa dhukaasuu homa seenama addunyaa keessatti illee yeroon qawween itti furmaata fidee ummata tokkotti bite hin jiru. Kanaaf furmaata qawween finnaa isa jedhu kana egaa waallee jechuun nama dhibaa haa yaalan. Qawween isaanuma nyaatee kuffisa malee eenyunuu waan godhu hin qabu. Awwaala isaanii ariifachiisaa warra seeraan ala warra aangoo qabateeti ummata keenya qawween dararuu fedhu. Kun qawween furmaata miti. Rakkoo siyaasaa, gaaga'umsa siyaasaa, bilchina siyaasaa barbaachisa. Furmaata siyaasaati. Gaaga'umsa siyaasaa biyya sana keessa jiru malee humna wanni barbaachisu tokkoyyuu hin jiru jechaadha yaadni gabaabumatti. Tole akkuma waliigalaatti sadan keessan afaan qawween furmaanni dhufu gaaffii siyaasaaf afaanuma siyaasaatu deebii ta'a kan jedhudha. Tole walumaa galatti yaada koo an goola beetan jira. Daqiiqaa 10 qofatu nu hafa. Sagantaa keenya kana goolabuuf gara furmaataatti deemna. Nageenyi waaraa Oromiyaa keessatti akka jiraatuuf uummanni maal godhuu qaba? Paartileen siyaasa Oromoo maal godhuu qabu? Mootummaan bilisiginnaas maal godhuu qabu jettu? Dr. Hussein isin itti nuuf fufaa. Egaa galatoomii tokkoffaa mootummaan wanni godhuu qabu uummata humnaan tooftaa isin dura yaadamee hojii irra oolee kufeen lammata uummata dararuu dhiisee waadaa galee gudaan. Yoo uummanni kun yaada mo'ataa isaan jedhan sana dhiyeessanii yaada sanaan ka isa filu taate filamee sagalee uummataatiin aangoo irra turu. Lakkii yaadni ati dhiyeessitu nuuf hin ta'u jedhee uummanni kan reject godhu kan didu yoo ta'e immoo paartilee siyaasaa uummanni filatuuf iddoo kennuudhaan aangoo dabarsuudhaan karaa nagaatiin ce'umsa kana gara sirna dimokiraasiitti akka taasisan dhaamsa dabarsuu barbaada. Kanaan alatti nama ajjeesuun nama hidhuun furmaata hin fidu asiin dura yaalamee jira. Mootummaan dargii namoota meeqa akka fixe ni yaadanna. Isattis aansee mootummaan aangoo irra ture waggoota 27 namoota baay'ee fixe garuu boodarranii kufe. Ka isaanii ammoo achuuyyuu hin geeddu. Mootummaan kun uummata Oromoo kan silaa beezii ta'uu danda'u addaan qoqqoodee dararee aangoo irra ture jechuudhaan abjochuurraa yaada yoo qabaatan dhuguma mee haalaallu yaada yoo qabaatan maali yaadni isaanii uummata Oromootiif sabaa fi sablammoota biyya kanaatiif walumaa galatti biyyattiidhaaf rakkoolee siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa akkasumas rakkoolee afaanii fi aadaa akkamitti hiikan kana dhiyeessuudha. Paartilee siyaasaa kan biyyatti galchanis carraa kana kennuudhaan paartileen kun uummatatti dhiyaatanii karaa nagayaatiin uummanni yoo ka isaan filu taate filamanii aangoo akka qabatan sana booda immoo biyyattiin nagaa argatti jechuudha. Sanaan alatti karaan biraa waan jiru natti hin fakkaatu. Mootummaan haala amma deemu kanaan Oromiyaa lixaa fi kibbaatti komaandi poostii seeraan ala labsee uummata dararaa jira. Amma immoo Oromiyaa iddoowwan adda addaatti miseensota paartilee mormituu hidhuudhaan karaa adda addaatiin shira xaxaat jira. Kuni isa hin baasu. Kuni biyyattii saniifis nagaya hin buusu biyyattii sana addaan diiga jechuudha. Uummanni Oromoo yeroo diinni kuffisu bira darbee jira. So nama tokko ajjeefte namni kun namni callisee gabrummaa fudhatee aamin jedhee si jalatti buluu hin jiru. Fakkeenyaaf gorsa amma warri namoonni tokko tokko kennaniif irraa ka'uudhaan namoota akkasii bebbeekamoo aktiivistoota fa'aa hooggantoota kana osoo hiite osoo isaan ajjeeftee uummanni Oromoo torban tokko wacee achumaan callisaa hin bittinnaa waan jedhu yaadan jechuudha. Kanaaf girrisaa yookaan ammoo mangaa jedhanii namoonni haala sanaan gad xiqqeessanii ilaaluuf yaalan ni jiru. Garuu wanti qabatamaan lafarra jiru sanaa miti. Uummanni dammaqee xiqqaa guddaan dhiiraa dubartiin
mirga isaa beekee jira. Kanaaf didaa jira. Eenyuyyuu fakkeenyaaf aktiivistoonni beekamoonis dhaabbileen hooggantoonni siyaasaa beekamoonis uummata keenya akkana godhaa akkana hin godhinaa jedhaatti miti ka jira nama. Uummatatu mirga isaa gaafataa jira. Uummatatu didaa jira. Fakkeenyaaf kaafaa'oon dhiyoo kana Oromiyaa keessa sadarkaa sagantaa wal barumsaatiif bobba'ee ture. Jila sana uummanni suni ba'ee haala sanaan kasimate eenyuyyuu dirqisiiseti miti. Karaa biraatiin ammoo paartiin amma biyya bulchaa jiru maallaqa kafaluudhaan uummata sodaachisuudhaan karaa adda addaatiin hiriira naa bayaa na deeggaraa jedhaa jira. Sanirraa baanee mee yaanni dhuguma yaanni biyya saniif tolu kan mootummaan qabu yoo jiraate kan paartileen kunis qaban yoo jiraate karaa nagayaatiin walitti gadi bayanii osoo filannoo kanarratti carraa aarsaa lafeetii fi dhiigaatiin dhufte tana osoo lafa balleessuu baatanii jedhaanii paartilee mormituus yeroo tokko waan miira keessa uummata galchu. Fakkeenyaaf jechoota adda addaa ka fayyadaman nama diqaalaa waan akkasii sun ammaanaaf kan yeroo isaa eeggate kan madaaluu miti. Waan akkasii sun karaa adda addaatiin hiikamuu danda'a. Wanti waliin beeynu akkuma beeynutti ta'ee osoo jiru uummanni anas dabalatee kan irraa eegu amma yaada maal qabanidha. Yaada olterneetiif filatamaa ta'e kan paartii biyya bulchuun adda ta'e maal qaban? Imaammanni isaanii maali? Akkamitti biyya sana ceesisuu danda'u ka jedhu irratti osoo xiyyeeffatanii gaariidha. Kanuma jechuu barbaada. Hayyuu seeraa Dr. Hussein guddaa galatoomaa jechaa obbo Badhaadhaa itti nu fufaa. Egaa rakkoon baay'een kaanii jiru furmaatni barbaachisaadha. Rakkoo irra gara furmaataatti xiyyeeffachuun baay'ee gaariidha. Egaa gama uummatatti uummanni keenya tasgabbiidhaan naamusaan kaardiin isaa haatamne furmaata takka duwwaa qaba. Kaardii isaa sanaan balaa itti dhufe kana jalaa bayuu qaba. Sagaleen isaa akka itti haatamnetti dhaabbilee Oromoo ilaalchisee of sobuun tokkoon jira. Gaachanni keenya uummata keenya ka jedhaa of soban tokkoon jira. Jedheetiin fudda akkasitti maaliifi dhugaadha Oromoon gaachana uummanni gaachana. Gaachanummaas haaluu osoo hin taane akka gaachana ta'utti duubbee isaa ijaaruun barbaachisaadha. Uummanni duubbee hin qabne tokkummaa hin qabne karooraan ijaaramne haalli inni itti gaachana ta'uu dhiisuun ni malaa jechuudha baay'inaan irraa ta'uun isaa. Gaachanummaan uummata akkuma jirutti ta'ee akka gaachana ta'utti akka duubbee qabaatutti ijaarame akka tokkummaan cimutti ijaaruudha. Kanaaf dhaabbileen siyaasa Oromoo uummanni Oromoodhaa maal barbaada yeroo kanatti? Kophaa fiiguun barbaadu uummanni keenya tokkummaa barbaada. Egaa gaaddisni dhaabbilee Oromoo ka jedhamu wayiin jira. Yoo sunis hin taane bilisiginnaan keessa jira yoo ta'e dhaadhiyoo keessallee keessa jira yoo ta'e dhaabbileen morkattootni Oromoo amma gara filannootti of qopheessanii galmaanii waraqaa qaban hulaa ofitti cufatanii akkam taana ka jedhu mari'achuu qabu. Furmaanni guddaan achirraa dhufa malee kophaa yoo fiigan kophaatti bineensi ari'ee nyaataa jechuudha. Kanaaf sagaleen isaa tamuu danda'a. Osoo filannoo kanallee moo'atanii akka kophaa fiiganitti mootummaa ta'uu dhiisuun ni mala. Ga'umsa mootummaa hin qabaatan ta'uun ni mala yoo tokkummaa hin qabaanne. Kanaaf chaaptarii tokkoffaa irratti boqonnaa tokkoffaa irratti dhaabbileen kunniin walitti dhufanii sagantaa ofii baafachuu, karoora ofii baafachuu, walii galuu tokkummaadhaan gara filannoo deemuudha. Yoo akkas ta'an tarii injifatanii carraan isaan mootummaa ta'uu danda'aniin baay'ee bal'aadha. Kanaan ala ariifatanii osoo ofii isaaniitii waliin galle gara duula na fidalaatitti illee seenuun gaarii natti hin fakkaatu. Duraa boqonnaa tokkoffaa irratti waan cufuu qaban, hulaa cufachuu qaban cufatanii bifa abshaala ta'e yoo deeman dhibbaan dhibbatti filannoo kana moo'anii mootummaa kanan fudhatu. Shakkii tokkoon alatti jechuudha. Yoo kanan goone ammoo yoo akkanumatti hin fiigan ta'e ammoo carraan mootummaa ta'uu isaanii baay'ee du'aadha jechaadha. Gama paartii bilisiginnaatti baay'ee Dr. Abiy ejjannoon isaa Itoophiyaa takka taate ejjuu isaa keessa kanatu jira. Eenyuyyuu hin jibbu sana nullee hin jaalanna garuu Itoophiyaan akka itti takko taatu istiraateejii sana irratti ilaaluu qabu. Itoophiyaa sabni Oromoo fedhu, sabni Oromoo na ta'a jedhe, sabni Tigree fedhe, sabni Walaayittaa fedhe malee Itoophiyaa karaa manni qabatee jiru sirna du'aa sanaan
haala hin taaneen haala xiiqii uummataa wal qabsiisu Itoophiyaan akkasii yoomiyyuu hin jiraattu jechuudha. Biyyi sun gaagama keessa seenti. Dhugumatti Dr. Abiy Itoophiyaa tana hin jaalata yoo ta'e filannoo kana hanna keessaa sammuu isaa of qulqulleessee istiraatejii hannaa baasuu dhiisee waan sabni Oromoo barbaadu sabni Oromoo ofii haa filatu. Waan Tigreen barbaadu Tigreen ofii haa filatu. Waan Amaarri barbaadu Amaarri ofii haa filatu. Erga dhugaa irra dhaabbatanii wanna kana godhanii booda yoo dabni hin jirre yoo hanni hin jirre Itoophiyaan takka taatee uumamti yoo ta'e sabaaf sablammoonni kun fedha isaaniitiin uumamu yoo ta'e biyya nagaa qabdu Itoophiyaan nagaa qabdu nullee biyya keenya jennee itti dhaadachuu kan dandeenyu uumamuu dandeetti jechuudha. Kanaan ala haala qumaariitiin haala kijiba siyaasa doofaa ta'een kaanis ajjeefnee kaanis hiinee Itoophiyaa takka wanni jedhamu jaarraan isaallee irra darbeera wanna kan osoo yaaluu baatanii ka jedhutu waadha jechuudha. Kanaaf biyyi sun akka nagaa qabaattu akka guddattu Afrikaa keessa akka tokkoffaallee taatu oduudhaan osoo hin taane filannoo qulqulluu kennu uummanni Oromoo kaardii isaatiin danda'anii amansiifatanii siyaasa isaaniitiin bilchina isaatiin amansiisatanii yoo kaardiidhaan uummanni Oromoo bilchinnaa file haa filu sun filannoo isaaniiti. Filannoo qulqulluu ta'e sanaaf of qopheessuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaan ala hin anna jennaan biyyi sun gaaga'ama hamaa keessa seenti. Dhaabbileen Oromoo illee filannoo injifachuuf osoo hin taane mootummaa ta'uuf dorgomuu qabu jechuudha. Uummanni keenya fuula tokko nuffee jira. Mootummaa biraa barbaadama. Bakka enough is enough. Kanaaf yoo dhaabbileen tun jabaattee mootummaa hin taati ta'e fuula jijjiiramoo arguu barbaadna jechuudha. Mootummaan biyya sana keessatti mootummaa haaraa. Kanaaf filannoo nagaa qabu, biyya nagaa qabdu, biyya tokkummaadhaan jiraattu yoo ta'an haqa uummataa dhiisuu, haqa uummataa dabsuu dhiisuudha galatooma. Tole, obbo Abtaamuu itti nuufuufi. Tole, galatoomi beenya yaada furmaataati yaadni furmaataan duraan dursee mootummaa naannoo Oromiyaatiif kaa'uu barbaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa yeroo ammaa kanatti kan mootummaa naannoo Oromiyaa bulchu Pireezidaantii Shimallis Abdiisaati. Ergaan koo kallattiidhumaan isaaniif yookiin namoota isa faana jiraniifidha kan ta'u. Tuppeetiin ta'inaa yookiin immoo ergamtuun ta'inaa heera mootummaa irra jirutti fayyadamaatii uummata keessaniif aantummaa argisiisa. Sa'aatii 11ffaa kanarratti illee ta'u uummata keessaniif aantummaa argisiisa. Fakkeenyaaf waraanni mootummaa federaalaa gaaffiin mootummaa naannoo Oromiyaatiin alatti yookiin waraanni mootummaa federaalaa yookiin raayyaan ittisa biyyaa gaaffii mootummaa naannootiin alatti naannoo tokko keessa deemee uummata ajjeesuu, gudeeduu, saamicha kana raawwachuu waan dandeenyeef waamicha gootanii jirtan yoo ta'e kana booda Oromiyaan itti tasgabbeessina jedha. Ijoolleen Oromoo ofiisiitti waliin ajjeestuu humna diidaa dhufetu raayyaa ittisa biyyaatiin dhahatee ilmaan Oromoo ajjeesaa jira waan ta'eef akkuma Hayilamaariyaam Dassaalany bara TPLF san teessoo irra taa'ee teessichatti ni fayyadamaa garuu homaa murteessuu hin danda'u. Akkas ta'uu dhiisaatii uummata Oromoo hedduutu si faana jira. Uummata Oromoo fuuldura ba'aatii uummata Oromootiif aantummaa argisiisa. Dhaamsa jedhuun qaba warra mootummaa naannoo Oromiyaa bulchuuf. Itti aansee mootummaa federaalaatiif dhaamsa qaba. Mootummaan federaalaa tarii yoo viidiyoo kana arge ta'e of tuulummaa guddaa qaba waan ta'eef ergaa namootaa hin fudhatu. Tarii yoo kan arguu fi kan fudhatu ta'e labsii yeroo muddamaa seeraan ala labse kana labsii yeroo muddamaa namni itti gaafatamu hangam akka turu hin beekne labsiin yeroo muddamaa akka seerratti labsamee jirutti gaafa labsamu ji'a 3 ji'a 6 haala jiruun itti fufaatidha kan deemu malee dhaabbataadhumaan labsii yeroo muddamaatuma ta'ee biyyi bultu hin jiru. Amma dhiisaatii wayituma warri dura amma Maqaleetti gale kun biyya bulchaa turanis labsiin yeroo muddamaa yogguu labsamu qaama labsii muddamaa kana yookiin naannoo kanatti waan achitti raawwatame yakka raawwatame bu'aawwan gahan badii waraanni geesse kan to'atee kun sirriidha kun sirrii miti qaamni jedhu ijaaramee jalatti kan deemaa ture. Labsii yeroo muddamaa seeraan ala haala heera mootummaa biyyattii cabsuudhaan geggeessitan kana uummata Oromoo dhuguma ni kabajju yoo ta'e sa'aatii kanatti uummata Oromoo tarii isin tufee jira uummanni Oromoo garuu kana caala haadha Oromoo hin boochisina. Haati Oromoo waggaa 5-6 darbe kana bo'aatti turte amma nigaa haati Oromoo boo'icha kana irraa kaasaa labsii yeroo muddamaa kana irraa kaasaa yaada jedhuun qaba mootummaa federaalaatii fi dabalataan
heera mootummaa cabsanii labsiiwwaniin labsii amma dhiyoo kana heerri mootummaa waggaa 27 ittiin bulame osoo jiru labsii erga isaan aangootti dhufanii waggaa lamaan kanatti bahan heera mootummaa dhiisuudhaan labsii yeroo muddamaa qofaan biyya bulchuu dhiisaatii heera mootummaatiif ofii keessanii bitamaa ta'an jedha. Itti aansuudhaan kaniin dhaamsa dabarsuu paartilee Oromootii fi paartileen Oromoo yeroo kana duraatti kallattii garaagaraatiin tokko taanee akkana taane jechaa turanii natti fakkaataa gaaddisi hooggansa Oromoodhaa yeroo ammaa kanatti hafee jira. Kan jiru paartilee sadan Paabaa'oo, Abaa'oo fi Kaafaa'oodha. Paartileen kunniin sadeen wal faana walitti dhufanii marji ta'anii yookiin immoo koolishin uumanii boordii filannootti waraqaa galfatanii achi waraqaa eeggachaa akka jiranidha kan quba qabnu. Yeroon waan irratti waliigaltan akkamitti akka waliigaltanii fi sirriitti uummanni Oromoo akkasii hordofuu danda'utti akka uummata Oromootiif ibsitan isin gaafanne kabajaadhanii dabalataanii akkanumaan gamanaa osoo Gujiin du'u Booranatti deemanii sirbuun osoo Baalee du'u Arsiitti sirbuun osoo Wallagga du'u Shawaatti sirbuun Huma bu'aasiniin qabuun jedhani maaliif uummanni isaan filatu uummatuma har'a du'aa jiru kanadha. Kanaaf jala sararee wanti isaaniif dhaamu kanadha. Yoo hin taane ta'ee dhugumatti uummata isaaniitti deebi'anii uummata isaanii wajjin qabsa'anii mootummaa kana gara qabsoo uummataa wajjin ta'anii ofirraa kuffisuu ni danda'ama. Itti aansuudhaan xumurratti gaafiin ergaan ani dabarsu uummata Oromootii fi uummanni Oromoo yeroo ammaa kanatti gargar qoodamee gandaan kutaadhaan mootummaan kaa'ee wanti inni dalagaa jiru jira. Keessattuu fakkeenyaaf dhiyoo kana harmaaf borutti dheengadda wanti raawwatamaa ture. Naannoo Jimmaatti osoo Oromoon kuuwwan du'aa jiru akka Abiy Ahmed dhalataa naannoo sana waan ta'eef jibbameefitti isa nama keenya jedhanii Oromoon kuuwwan immoo inni waan jimma ta'eef jibbame jedhanii kaadireewwan biltiginnaadhaa naannoo sanatti raawwatanii. Hiriirri garaagaraa gaggeeffamaatidha kan jiru. Abiy Ahmed kan jibbameef kaayyoo Oromoo waan gateef gaafii abbaa biyyummaa Oromoo dhiisee gaafii Oromoon waggaa 5 dargaggeeyyii yookiin qeerroo 5,000 olitti kan faleessan waan dhiiseef Oromoon jibbee Oromoo fuuldura dhaabbate malee waan birootiif akka hin taane jala sarareen himuufii barbaada. Akkuma kana dura Oromoon tokko yoo du'e Finfinneedhaa gaafa lafti Finfinnee saamamu Finfinnee keenya jedhee Oromoon Awwadaayis, Wallaggaayis, Gimbiidhaan Naqqamteedhaa iddoo hundaa wal faana ba'aa ture sanitti har'as Oromoon godina tokko yookiin godina lamaa gaafa du'u gaafa labsiin yeroo muddamaa itti labsamee dararamu Oromoon kun callisuu hin qabu. Yoo xinnaatee mootummaa kanarratti akka mufate agarsiisuu qaban jedha. Dhaamsi koo kanumaa yoo dheeressee dhiifamaa galatuma. Tolee. Sadan keessanuu guddaa galatoomaa jecha hayyan kabajamtoota hordoftoota TV ONN qophiin qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Dr. Hussein Tura hayyuu seeraa akkasumas obbo Badhaadhaa Dhaqqaboo hayyuu seeraa biyya Siwiizerlaand irraa obbo Abtaamuu Tasfaayee Gammachuu hoogganaa yookaan daayireektara Kush Miidiyaa Neetwork biyya Masrii Kaayiroo irraa ibsa bal'aa nuu kennitaniif maqaa hordoftoota TV ONN guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaan isiniin jedha. Hayyan kabajamtoota hordoftoota TV ONN qophii kana qopheessuun kan isin faana ture ana beenyaa gammadaati. Qophiilee ONN hafan waliin turtii gaarii.